Maqaa Gooftaa Yesuusiin ijoollee Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo, hordoftoota garee waliin dubbii yookaan waldaa waliin dubbii keessatti hammatamtanii kan jirtan, tajaajilamaa kan jirtan guyyaa har'aa Waaqayyoon ganamaan hanga yeroo kanaatti iddoodhuma jirrutti Waaqayyo nu tajaajilaa jira. Namoonni, obboloonni shamarranii, obboloonni dhiiraa kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen yeroo Waaqayyoo isaaniif laate keessatti ergaa asirratti nuuf dabarsaa jiru, nu tajaajilaa jiru. Nutis carraa kan argannee tajaajilamaa jirra. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa anis immoo carraa Waaqayyo naa kenne kanatti cuuphaan bishaanii akka barsiisa fi abboommii kitaaba qulqulluutti isa jedhu irratti ganamaa jalqabnee wangeela Maatewosii hanga wangeela Yohaannisitti wangeelota arfan keessaa iddoo lamatti qooduudhaan ilaallee turre. Wangeela Maatewosiif Maarqos iddoo tokkotti, wangeela Luqaasii fi wangeela Yohaannis immoo iddoo tokkotti waaree booda isa kanarratti dubbataa luqisii yookaan caqafata eertus isiniif laachan ture, achi keessas dubbisaatan ture. Tarii namoonni gaafii qabda yoo jiraattan gaafii sana qabattanii karaa barbaachisaa ta'een irra deebinee ilaaluu ni dandeenya. Yaada ijoo wanti irra deddeebi'ee akkasiin dhaggeeffattan gochuu barbaade cuuphaa bishaanii yeroo ammaa kabajamu yookaan guyyaa boruu har'aa wanti ala bulu jira, hin beektu isin wanti kashalabbee wayii ala bulaa. Boruu isin galaaf taanis kan galu jira. Waan keessa dabarsineedha. Amma tokko wangeelaaf jechas iddootti gatii baafne jechuun yoo danda'amu dhaabaatellee itti jibbamnee, itti ari'atamnee, itti rukutamnee amma tokko dhiigni keenyas iddootti dhangala'eedha sababa wangeelatiif. Kanaaf achuma keessatti jalqabnee waldaa Ortodoksii keessa tajaajilaa, sanbata tamaarii, barataa sanbataa, barnoota sanbataa barsiisas taanee otoo sagalee Waaqayyoon beeku waanuma cilli jedhu waanuma fudhanne sana kennuudhaaf yaalaa turre. Kanaaf xiyyeeffadhee amma Waaqayyo na gargaaretti keessayyuu Itoophiyaa keessatti ayyaanota gurguddoo 4 bara haaraa irratti barri maalii akka barsiisa kitaaba qulqulluutti kan jedhu gaafiiwwan haqa barbaadoo kanaan jechuudha. Bara jechuun maal jechuudha? Barri maalii? Bara Waaqayyo maanuu kennaa? Guyyaan maalii? Isa jedhu sanaadha. Inni lammaffaan dhaloota Yesuus gannaa isa jennu sana kitaaba qulqulluu keessatti yoo eeramuudhaa baatellee akkaataa gara dhaloota Yesuusitti dhufee si'a darbamma tokko ilaaluudhaaf yaallee turre. Inni kan biraa maalidhaa? Faasikaa cuuphaa bishaanii kunoo samma laalu sadaffaan jechuudha. Tokkoffaan baraaraa bara jijjiirraa baraa irratti, lammaffaan immoo dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan isa gannaa jedhanii waaman sana. Sadaffaan cuuphaa bishaanii waggaatti kabajuu amajjii gaafa guyyaa 11ti. Akkasuma immoo gaafa 12 immoo Mikaala wajjin wanti wal qabatu jira. Inni baay'ee ulfaataadha. Tataansaa isa keessa galuu hin barbaanne haqa sagalee Waaqayyoo beeknee manastirii kana keewwannee ija keenyarra hafuuraa hubannoo keenyarra godhannee wantoota sana yoo qoranne yoo baranne ba'eessa waan ta'eef isa dhugaadhaan guutamuu qaba keessi keenya. Kanaaf narfaffaan faasikaa isa jedhu sanaadha. Faasikaan maali? Bara kakuu moofaa maali? Bara kakuu haaraa maali? Garaagarummaan faasikaa ayyaana faasikaa kakuu moofaa fi kakuu haaraa hoo akkam isa jedhu isaan kanarratti yeroo baay'ee kan hojjechaa ture. Barnoota adda addaas qopheessaa kan hin ture waggaadhaan jechuudha. Guyyaa 2 guyyaa 3 daqiiqaa muraasa osoo hin taane barri maali kan jedhu torbee 1 torbee 2 irratti uummata waldaa koo keessa jiran dargaggootaa fi karaa adda addaa barsiisuun dirqama ta'a bifa addaatiin jechuudha. Dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kan jedhu immoo innis akkasuma baatii tokko qaba waan ta'eef yeroo sooma yookaan gahaaddisa jedhamu sana qabatan nuti immoo dursa barsiifna jechuudha. Dhaloonni otoo achi hin gahin dura beekuu qaba, sagalee Waaqayyootiin ilaaluu qaba. Raajiin dura dubbatame maalidha? Yesuus akka dhalatu, akka nama ta'u, eenyurraa dhalate, eessatti dhalate bifa gaafitiin jechuudha. Kanaaf haala sanaan inni cuuphaa bishaanii immoo torbee 1 torbee 2 barachuu qaba namni dursee. Otoo jarri keenya guyyaa cuuphaa kabajna jedhanii sirna cuuphaa bishaanii jedhanii diraamaa baay'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef isarraa waan baay'ee barannaa. Isa sagalee Waaqayyootiin immoo akkamitti dhaloota qaqqabnaa
isa jedhudha. Inni kun hin laatama. Waldaan keessa tajaajilaa turetti kalaandara waldaa kiristaanaa kan jedhu jira koorsiin mataa isaa danda'e. Waldaan kiristaanaa jaarraa tokkoffaa aha yookaan kalaandara mataa ishiitii qabdi. Waggaa keessatti akkamitti luqisii kitaaba qulqulluu, dubbisa kitaaba qulqulluullee akkamitti fayyadamaa turte kan jedhu bifa gaariidhaan wanti ta'ee jira. Kanaaf dhaloonni yookaan waldaan keenya sabni nuti tajaajilu waggaatti sagalee waaqayyoo kan akkamitti beekuu qaba. Isaan kun hundinuu waggaa keessatti yookaan ji'oota keessatti raawwatamu waan ta'eef isa kana hubachuu akka qabnudha. Faasikaa isa jedhu immoo ji'a lamaadha. Sooman beektu guyyaa 50 yookaan 52dha. Akka kan ortodoksiitti jechuudha. Kanaaf dura beekuu qabu uummanni keenya kan jedhu kallattii adda addaatiin barsiifna warreen yaadattan tarii kana keessa jiraachuu dandeessu. Kanaaf kan irratti xiyyeeffachuu barbaade amma immoo kan waliin ilaallu akka barsiisaa fi abboommii kitaaba qulqulluutti cuuphaan bishaanii hojii ergamootaa keessatti maali? Yoomi? Eenyutu abboomee? Eenyuun jalqabee? Maaliif barbaachise? Eenyaa cuuphamu? Eenyaa cuuphu? Maqaa eenyutiin cuuphamna yookaan cuuphnaa? Eessatti cuuphamna yookaan cuuphnaa? Akkamitti taasifama yookaan raawwatama? Cuuphaan bishaanii kun bishaan irratti facaasuudhaani, bishaan irratti dhangalaasuudhaani, bishaan keessatti cuuphuudhaani yeroo yookaan si'a meeqa? Bu'aan yookaan faayidaan isaa maali? Fayyina yookaan jireenya bara baraa namaaf kennaa? Gooftatti amanuu moo bishaaniin cuuphamuutu dursa? Waan amanneef immoo amanuuf cuuphamna? Nama gooftatti amaneef immoo hin amanneef kenname? Daa'imman yookaan mucooliidhaaf kennameera? Cubbuutti nama qulleessaa? Akkan hin cuuphamne maaltu na dhoowwa? Cuuphaa bishaanii moo dhiiga Yesuustu cubbuutti nama qulleessaa kan jedhu yeroo itti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessatti hubachuun sagalee waaqayyoo keessatti isa barreeffame isa heerame sana ilaaluun baay'ee murteessaadha yookaan baay'ee barbaachisaadha. Gara hojii ergamootaa osoo hin ce'in dura akaakuu cuuphaa kitaaba qulqulluu keessatti heeraman isinii caqasuun barbaada. Akka seensatti jechuudha. Waldaa kiristaanatiin dursa yookaan qirma beeta kiristaan kan jedhamu osoo waldaan kiristaanaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti kan dhalatte kan hundoofte sanaan dura Yesuus kan tajaajilaa ture kan kakuu moofaa keessatti waldaa koo nan hundeessa waldaa koo nan ijaara jedhee Maatewos boqonnaa 16 irratti illee barsiisaa dubbataa kan ture isaadha waanta ta'eef isa kana beekuu qabna. Egaa waa'ee cuuphaa bishaanii kana yookaan waa'ee cuuphaa yoo ilaalle kakuu haaraa keessatti qorannoon yookaan qo'annaan taasifame baay'eetu jira. Jecha cuuphaa jedhu kana gochaawwan adda addaa hojiiwwan adda addaatiif yeroo oolan argina. Shaakala adda addaatiif yeroo ta'an yeroo oolan argina. Isa kana ibsuudhaaf jecha kanatti cuuphaa isa jedhutti fayyadama jechuudha. Kaayyoon egaa qo'annaa kanaa maalidha? Cuuphaa isa jedhame yookaan cuuphaawwan kitaaba qulqulluu keessa jiran kana tarreessuudhaan tokkoo tokkoo isaaniitiif hiika isaan kitaaba qulqulluu keessatti qaban kennuufi yookaan akkaataa kitaaba qulqulluu keessatti hiikaman sanaan hiikaa isaa sirrii barsiisa isaa sirrii fudhannee akkamitti raawwachiisaa deemuu akka qabnu sirriitti beekuu qabna. Anumayyuu dabalatee tajaajiltoonni keenya bara kanaa, soortonni bara kanaa, hojjettoonni wangeelaa, barsiisonni adaraa imaanaa waaqayyo nutti kenne gatii dhiigaa ilma isaati warreen bitamne irratti hojjechuun barsiisuun barachuudhaaf bakka guddaa laama. Parsantii baay'ee yeroo ilaallu jechuudha. Baroomsaaf baay'ee waldaa keessatti waggaatti yoo tilmaamtan, waggaatti yoo qorattan, yoo ilaaltan mata dureewwan waggaa keessatti yookaan ji'a keessatti illee barsiifamu maal fakkaata? Tarii barnoota fayyinaa, barnoota hordoffii, barnoota duuka bu'ummaa, barnoota tajaajilaa jedhamee dhaabbataadhuma wanti ta'e jiraachuu danda'a. Garuu dhaloonni raadikaal cheenjii akka fidu yookaan jijjiirama addaa akka fiduuf
sirna qallawuutii akka fiduuf sagalee Waaqayyoo keessaa ilaaluu waanta qabnuuf hiikasaa wajjin. Akka seensatti egaa yoo ilaallu akaakuu cuuphaa heeraman armaan gaditti haa ilaallu. Inni tokkoffaan maalidhaa? Cuuphaa Yohaannis cuuphaadhaan raawwatame yookaan godhame. Yohaannis cuuphaan kan inni raawwataa ture wangeelota arfan keessatti kan ilaalle jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:1-12 irratti, Maarqos boqonnaa 1:1-8, Luqaas boqonnaa 3:1-12 irratti argachuu dandeenya. Inni lammaffaan akaakuu cuuphaa sana keessaa Iyyasuus gooftaan keenya Yohaannis cuuphaadhaan yookaan harka Yohaannis cuuphatti cuuphamuu Iyyasuus. Maatiyos irratti arganna isa kana boqonnaa 3:13-17 irratti. Garaagarummaa qabu waan ta'eef cuuphaan Iyyasuus Kiristoos bishaan yoo cuuphan illee kaayyoon isaa akkami maal barsiisa? Yohaannis cuuphaan kan cuuphe immoo akkami? Inni sadaffaan cuuphaa bartoota Iyyasuusin taasifame. Bartoonni Iyyasuus cuuphaa turan cuuphaadhuma bishaanii sana wangeela Yohaannis boqonnaa 3:18 irratti argachuu dandeenya. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 4:1-2 argachuu dandeenya. Inni arfaffaan akaakuun cuuphaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma du'aatti qaraanioo irratti du'aan yookaan ajjeefamuudhaan cuuphaan ni cuuphame. Qaraanioo irratti yookaan iddoo qaraanioo jedhamu sanatti cuuphaa Yesuus cuuphame kitaaba qulqulluu keessatti argachuu dandeenya. Maarqos boqonnaa 10:38, Luqaas 12:50, Yohaannis boqonnaa 19:30 irratti argina. Inni shanaffaan cuuphaa kiristaanaa isa jedhudha. Cuuphaa kiristaanaa isa jedhudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 28:18-20 irratti akkaataa itti caqase yookaan lakkoofsa 19 irratti isa argannu sana qixa sagalee Waaqayyootiin kan hubannudha jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa kaafnee 13 argachuu dandeenya. 36-39 irrattis hojii ergamootaa kanarratti ni arganna jechuudha. Kanaaf cuuphaa kiristaanaa kan jedhu yeroo geeddaraman yookaan yeroo amanan yaada garaa geeddaratan san du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus wajjin hidhata yookaan argisiisuudhaaf tokkummaa uumuudhaaf roomaa uumuu isaanii karaa ittiin argisiisan sana kan raawwatamu jechuudha. Cuuphaa hafuuraa isa jedhamu yeroo geeddaramnu sana kiristaan ximqat kan jedhamu kiristaan cuuphaa kiristaanaa kan jedhamu Yesuus yeroo amannu yeroo lammaffaa dhalannu sana du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus wajjin waliigaluu wajjin ta'uu isa kan argisiisuudhaaf kan raawwatamu cuuphaa hafuurawaa yookaan cuuphaa hafuuratiin kun yeroo geeddaramnu sana Roomee boqonnaa 6:3-4 cuuphaa kaakuu lamatu caqafamee jira achi keessa waanta ta'eef isa kana beekuu qabna. Battala lammaffaa dhalannu sana kan ta'udha jechuudha. Shanaffaa jalatti lama of jalatti qaba waan ta'eef inni shanaffaan cuuphaa kiristaanaa kan jedhu. Inni lammaffaan isaa shanaffaa jalatti maalidhaa? Du'a Yesuus Kiristoos wajjin hidhata uumuudhaaf tokkummaa taasisuudhaaf qaama nalaan kan argisiisu cuuphaa bishaanii isa jedhu. Jalqaba hafuura waan cuuphamneef yeroo Yesuus amannu yeroo geeddaramnu yeroo lammaffaa dhalannu lammaffaa dhalachuu jechuun haareffamuu jechuu miti waan ta'eef. Haaraa taanee yeroo dhalannu hafuurani sanaan booda immoo waan lammaffaa dhalannee waan hafuuran dhalannee waan mucaa Waaqayyoo taaneef waan ijoollee Waaqayyoo taaneef qaama nalaan ani mucaa Waaqayyoo ta'eera ani Yesuus Kiristoosin amaneera ani fayyina bara baraa qaba du'aa ka'uu Yesuusitti akkasuma immoo anis Yesuus wajjin du'eera Yesuus wajjin du'aa mo'ee ka'eera Yesuus Kiristoos wajjin bara baraan nan jiraadha jennee karaa ittiin argisiifnu isa qaama nalaa jechuudha. Tokkummaa hafuurawaa isa qabnu sana qaama nalaan yeroo mul'ifnu jechuudha. Isa kana sirriitti hubachuu qabna. Inni jaaffaan akaakuu cuuphaa jiran keessaa maalidhaa? Bamanfas Qidduus maxxamaq hafuuraan yookaan hafuura qulqulluudhaan cuuphamu yookaan cuuphaa hafuura qulqulluu isa jennu. Tarii isa kanarratti ilaalcha hedduutu jira waan ta'eef isa mitamma kaayyoon keenya waa'ee cuuphaa hafuuraa barsiisas hin jiru waan ta'eef
Cuuphaan hafuuraa si'a meeqaa? Cuuphaan hafuuraa hafuuraan cuuphamaa kan jedhu abboommiidhaan ta'e moo kitaaba qulqulluu keessa namni yeroo amanu sana yeroo garaa geeddaratu yaada garaa akka geeddaratu akka amanu akka lammaffaa dhalatullee yeroo taasisu sanaadha moo kan jedhu hin jira waan ta'eef isa Maatewos boqonnaa 3:11 Maarqos 1:8 irratti argachuu ni dandeenya. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 33 Qorontos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irratti ni arganna jechuudha. Sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti ni argina. Cuuphaa hafuuraa qulqulluu isa jedhudha isaan kana hodhannee ilaalle Efesoon irra naageenye mee achitti ni argina. Inni torbaffaan maalidha? Ba'isaat maxxamaq ibiddaan cuuphamuu isa jedhudha. Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 Luqaas boqonnaa 3 16 irratti ni argina. Ibiddaan cuuphamuu jechuun maal jechuudha? Maal ibsuu barbaade? Hafuura qulqulluu fi ibiddannaa jedhu iddoo tokko tokkotti immoo hafuura qulqulluu jedha. Iddoo tokko tokkotti immoo hafuura qulqulluu fi ibidda kan jiru wangeelota keessatti akkaataan caqafamee jira waan ta'eef. Inni 8ffaan maalidha? Kakuu haaraa keessatti kan caqafaman cuuphaawwan kakuu moofaa lamman. Kakuu haaraa keessatti kan caqafaman cuuphaawwan kakuu moofaa lamman. Kakuu moofaa keessa kan ture jechuudha. Innis lama of jalaa qaba. Lama of jalatti qabata jechuudha. Inni 8ffaan kun cuuphaa Musee የሙሴ ጥምቀት kan jedhamu jira. Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti ni arganna jechuudha. Sana dura garuu kakuu moofaa keessatti kan caqafamu waan jiru Qorontoos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irrattis argachuu dandeenya. Kanaaf Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti cuuphaa Musee kan jedhamu jira. Maalidha? Saba Israa'el akkamitti galaana diimaa keessatti cuuphaman inni jedhu kun cuuphaa bishaanitti ibsamu cuuphaa jecha jedhu kanaan akkamitti fayyadame isa jedhu beekudha. 8ffaa jalatti cuuphaawwan kakuu haaraa keessatti caqafaman lamman kakuu moofaa keessa turan jechuudha. Cuuphaa warra Yihudootaa yookaan warra birootaa warra Israa'elotaa ሃይማኖታዊ መታጠብ isa jedhamudha. Yihud ximqat dhiqannaa amantaa seera amantaa dhiqannaa qulleessuu sana keessatti Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti illee hin arganna jechuudha. Kanaaf egaa gadi fageenyaan isa kana laaluun beekuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eefan isaan kana 8 isinii caqasuu barbaade. Kana ni beekna, kana ni hubanna waan ta'eef. Kanaaf cuuphaa cuuphamu as keessa galchuun barbaanne kan kiristaanotaas jira. Xoofoo koo keessa xoofoo mataa keessanii qabdu aarfama mataa keessanii kan jedhu fannoo mataa keessanii baadhaa naaf jecha jedhee Yesuus wanti dubbate jira. Inni illee cuuphaa jedhamee akkaataan itti heerame yookaan itti waamame wanta jiru. Isaan kana 8 tokko tokkoon ibsuudhaaf amma yeroon isaa nun ga'u wanta ta'eef akka ijootti qabattanii kutaawwan amma isiniif laadhe kana kenne kana luqisii kanaan akka qo'attan waanan barbaadeef. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya yeroo qo'annu wantoonni nuti beekuu qabnu wantoota 3 beekuu qabna. Wanta dhimma kamiyyuu waa'ee cuuphaa bishaanii qofa osoo hin taane wanta barsiisa kitaaba qulqulluu yookaan doktiriinii kitaaba qulqulluu astamiroo kitaaba qulqulluu keessa jiru beekuudhaaf መጽሐፍ ቅዱሳዊ kan jedhu beekuu qabna. Biibiilikaal isa jedhu beekuun baay'ee barbaachisa. መጽሐፍ ቅዱሳዊ barsiisa kitaaba qulqulluu kitaabni qulqulluun kan eeyyamu kitaabni qulqulluun kan deeggaru barnoota kitaaba qulqulluu barnoota waaqayyoo isa jedhu sana beekuu qabna. Inni lammaffaan anbiibiilikaal kan jedhamu jira jechuudha. መጽሐፍ ቅዱሳዊ miti barsiisa kitaaba qulqulluu wanta kitaabni qulqulluun fakkeenya qirrii yookaan amajjii gaafa guyyaa 11 guyyaa cuuphamuu kooti kabajaan jenne Yesuus Kiristoos waggaa 33 jiraate biyya lafaa kanarra waggaa waggaadhaan kabajaan turre kabajaas hin jenne bartoonni isaas hin kabajne jaarraa tokkoffaa keessa wallan turtes jaarraa lammaffaa keessa amma jaarraa sadaffaa gara dhumaatti jechuudha. Kun hin dhufne waan ta'eef isa kana beekuu qabna. Anbiibiilikaal isa jedhu kana መጽሐፍ ቅዱሳዊ kan ta'e waan taasifamu hundumaa kanaaf
cuuphan nuti amma jennu kun maalidha kan jedhu egaa ejjennoo kitaaba qulqulluuti malee ejjennoo dhuunfaa ejjennoo mana amantaa keenyaa miti. Warra lammaffaa dhalatan hundumaaf kenname moggaasa maqaa waldotaatiin miti. Kanaaf of eeggannoodhaan raawwachuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan maalidha? Ebiibilikaal kan jedhamu jira. Macaafti qulqulluun homaa kan hin jenne yookaan macaafti qulqulluun homaa kan hin dubbanne, macaafti qulqulluun homaa kan hin ibsine kitaaba keessa maal godhaa jiraachuu danda'a. Matsaaf Qidduus minim yaalaala. Wantoota hedduu jiru waan ta'e. Yeroo ammaa kana biyya keenya, naannoo keenya, magaalaas baadiyyaas iddoo kamiyyuu kan jiru wantoota kitaaba qulqulluu keessatti kallattiidhaan barreeffamanii hin jirre akkamitti itti laachuu dandeenya. Wantoota hin barreeffamne, wantoota sammuu namootaa adoochan, suusii yookaan araada adda addaatti wantoota nama saaxilan kitaaba qulqulluu keessa kan hin jirre. Akkamitti kan jedhu kitaabni qulqulluun keenya immoo wanti nu kaa'ee jira waan ta'eef isa haala sanaan ilaaluu qabna yookaan hubachuu qabna, qalbeeffachuu qabna. Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kana ibsu wanti hin barbaadeef hojii ergamootatti otoo hin galin akaakuuwwan cuuphaa kan arga beekneen booda jecha cuuphaa jedhu qofaan yoo sochoone rakkina keessa galla waan ta'eef maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos Yihudaan dabarsee na kenna yeroo jedhu isin keessaa isa dursee waciitii ittoo keessatti buddeenicha yookaan qixxaa sana kan cuuphu jechi jedhus jira waan ta'eef cuuphaa bishaaniti jennee akka hin eegne isa jechuudha. Namoonni wanta baay'eetti fayyadamu waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannaan koonni guddaan kitaaba qulqulluu keessa wantoota jiran sana caqasuudhaan waan ta'eef isa caqafame sana hubannaa kanaan yoo sochoone akkaataa sagalee waaqayyoo jedhuun qixa sagalee waaqayyootiin socho'uun barbaachisaadha, ibsuunis barbaachisaadha waan ta'eef amma kallattiidhumaan ibsa sanatti deemuun barbaada. Hojii ergamootaa keessatti isa eerame sana, hojii ergamootaa keessatti isa ta'e sana. Hubannaa sanaan yoo sochoone bayeessa ta'a. Hojii ergamootaa keessatti immoo yoo laalle wantoonni nuti beekuu qabnu maalidha? Cuuphaan bishaanii hojii ergamootaa keessatti hawaasa afur yookaan saba kallattii adda addaatiin jiran gidduutti kan ta'edha. Akkaataa itti raawwate jechuudha. Hojii ergamootaa keessa ilaalle hawaasa akaakuu afurtu jira yookaan saba yookaan uummata akaakuu afurtu jira jechuudha. Lammaffaa dhalachuudhaan yookaan amanachuudhaan cuuphaa irratti kan xiyyeeffatu tartiiba isaa jechuudha. Hawaasa kana armaan gaditti ni ilaalla. Inni tokkoffaan maalidha? Warra Yihudootaa yookaan Yihudoota kan jedhaman. Hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 38 hanga 41 irratti argachuu dandeenya. Inni lammaffaan warra Samaariyaa warra jedhaman kan uummata kana beekuu qabna. Warri Yihudootaa maal hordofuu akkamitti socho'u? Warri Samaariyaa immoo akkami garaagarummaan isaanii tokkummaan isaanii wal fakkeenyi isaanii akkami isa jedhu beekuudhaaf cuuphaan immoo isaan kana gidduutti raawwatameera waan ta'eef warri Yihudootaa warra birootaa gooftatti yeroo amanan akkamitti warri Samaariyaa immoo makaa warri ta'an jechuudha. Makaa warri ta'an. Mootota lammaffaa boqonnaa 17 23 irraa 22 irraa kaafnee yoo laalle dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 722 irratti booji'amanii yeroo deeman sana wal makan waan ta'eef qulqulluu miti waan ta'eef kanaaf warri Yihudootaa ilaalchi warra Samaariyaatiif qaban baay'ee ulfaataadha. Yesuusis caqasaa ture. Hawaaraatota bartoota Yesuus gidduutti illee mul'ata wanti ture waan jiruuf isa kan akkaataan itti ibsinu jira. Kana inni sadaffaan maalidha? Akaakuuwwan saba sanaa yoo laallee Ormoota warra jedhaman. Ormoota warra jedhaman. Warra Yihudootas warra Samaariyaas warreen hin taane jechuudha. Isaan kanaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 47 hanga 48 irratti argachuu dandeenya. Warra Samaariyaa kan jedhu immoo hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 hanga 17tti ni argama. Inni arfaffaan maalidha? Yohaannis Daqqa Mazaamurti yookaan bartoota Yohaannis
bartoota Yohaannis akkaataa isaatti cuuphaman jira waan ta'eef hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 5 irratti ni arganna jechuudha. Lallaba Yohaannis cuuphatiin warreen gooftaadhaan fudhatanii amanatan gooftaa Yesuus Kiristoositti jechuudha. Isaan kana irratti hundaa'uudhaan akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhutti qixa sagalee Waaqayyootiin ilaaluun murteessaa waanta ta'eef. Kanaaf isa kana yoo ilaalle fakkeenyaaf isaan kun yeroo akkamitti amananii, akkamitti cuuphamanii, akkamitti hafuura qulqulluu fudhatanii, akkamitti hojiitti jijjiiraman inni kun akkaataa armaan gadiitiin ilaalla. Fakkeenya warri Yihuudootaa tokkoffaa irratti yaada garaa akka isaan geeddarataniidha. Jalqaba irratti kan itti himame yaada garaa keessanii maal godhaa geeddaradha yookaan cubbuu keessanitti gaabbaa. Lammaffaa irratti yaada garaa keessanii waan geeddaratanii maal godhaa cuuphamaa jedhanii itti himame yookaan abboomame. Sadaffaa irratti maalidhaa sanaan booda hafuura qulqulluu fudhadhaa yookaan hafuura qulqulluu simadhaa isa jedhu. Boqonnaa 2 lakkoofsa 38 hojii ergamootaa jechuudha. Tartiiba isaa haala kanaan yoo ilaalle barbaachisa. Warra Samaariyaa yoo ilaalle immoo warra Samaariyaa yoo ilaalle jalqaba irratti sagalee Waaqayyoon dhaga'anii sagalee Waaqayyoon fudhatanii የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ hin fudhatanii hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti argina. Lammaffaa irratti maalidhaa hin cuuphaman lakkoofsa 16 irratti argachuu dandeenya. Sadaffaa irratti maalidhaa ergamtichi Phexrosii fi Yohaannis harka isaanii irra kaaniin kadhatanii fi jarreen kanaa jechuudha boqonnaa 17 irratti arganna isa kana jechuudha. Arfaffaa irratti sanaan booda maalidhaa kennaa hafuura qulqulluu hin simatan 17 irratti arganna isa kanas jechuudha. 17 irratti 17 irratti arganna. 17 irratti ni arganna isaan kana tokko tokko yoo ilaalle akkaataa sagalichi jedhu. Isa sadaffaa yoo ilaalle qabxiin inni sadaffaa maalidhaa warra ormootaa yookaan Ahzaab Gentiles warreen jedhaman yoo ilaalle tokkoffaa irratti sagalee Waaqayyoo dhaga'anii hin amananii boqonnaa 10 lakkoofsa 44 hafuura qulqulluun fudhatanii boqonnaa 10 44 irratti argina. Cuuphaa hin cuuphamanii boqonnaa 10 48 irratti isa kan argachuu ni dandeenya, isa kana hubachuu ni dandeenya. Kanaaf akkaataa adeemsa kanaa yoo beekne barbaachisa. Keessattuu warra ormootaa yookaan Ahzaab warreen jedhaman kana Yihudoota biratti seenaa adda addaa kitaabilee adda addaa yeroo dubbiftan waayyaa laayyoo yookaan wanta salphaa miti. Akkamitti akka ilaalan hariiroo wajjin hin uumani warra ormootaa wajjin warra Samaariyaa illee jechuudha gartokkeedhaan qomoo isaanii warra ta'an Waaqayyoon yookaan Yaahiween Ahzaabii ormoota kan qopheesse yookaan kan uume Si'oolii keessatti ibidda bara baraa keessatti akka qoraanitti yookaan maagadoodha akka tajaajilan maagadoodha yookaan qoraan ta'uudha akka oolaniif jedhanii warra yaadani. Baay'ee ulfaataadha. Kana seenaa isaanii Yesuus Kiristoos wajjinis yeroo tajaajilamaa jiran argachuu dandeenya. Akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhu akkaataa sagalee Waaqayyoo dubbatu. Kanaaf hubannoo akkasii keessa yeroo taane sagalee Waaqayyootiin yeroo laalu isa sagalee Waaqayyoo jedhu kanaan immoo akkamitti socho'uu qabna beekuu qabna kan jedhuufan hawaasa kana beekuun murteessaa waan ta'eefan kallattii kanatti isin fiduu barbaade yookaan isinii caqasuu barbaade. Kanaaf akka barsiisa fi abboommii kitaaba qulqulluutti cuuphaan bishaanii yookaan barsiisa cuuphaa bishaanii barnoonni cuuphaa bishaanii hojii ergamootaa keessatti maal fakkaataa isa jedhu waliin ilaalla. Dura buufata kana keessa taanee aaraa akka nutti hin taaneef jechuudha yeroo wantoota akkanaa raawwannu yeroo raawwachiifnu jechuudha hubannaa kana. Tokkoffaa irratti yoo ilaalle boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti hojii ergamootaa maal jedhaa Yohaannis bishaaniin cuuphee jedha. Isa wangeelota keessatti caqafame sana barreessan hojii ergamootaa Luqaas
maal jedha Yohaannis bishaaniin maal godhee cuuphe Yohaannis cuuphe bishaaniin cuuphe irratti dhangalaasetti facaasee osoo hin taane bishaaniin cuuphe warra cuuphe immoo ilaalaa turre warra manan warra yaada garaa geeddaratan akka ta'edha warreen gurguddoo isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedhe Yesuustu jechaa jira Luqaastu barreessa bartoota isaatiin maal jedhe Yohaannis bishaaniin cuuphe jechaa jira Yesuus illee dhugaa ba'aa jira cuuphuu yookaan cuuphaa jecha jedhu kanaan akka fayyadamu cuuphaa jedhes waan ta'eef Maatewos 28:19 irratti isin garuu otoo hin turin guyyoota baay'ee osoo hin turin hafuura qulqulluudhaan maal godhu hin cuuphamtu yeroo jedhu argina. Bishaaniin cuuphe isa jedhu fudhachuudhaan hafuura qulqulluun cuuphamu maal kan jedhu barnoota mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef isa keessa hin galu. Kanaaf bishaaniin cuuphamuu isa jedhu akka hubattani. Lammaffaa hojii ergamootaa boqonnaa 2:38 irratti maal jedhaa? Phexros immoo yaada garaa keessanii geeddaradhaa qoodduu jabaa cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf kooma. Timaa jira, lallabaa jira, hafuura qulqulluu fudhate, namoonni dhagaa jiru, gurra qeensanii yaadni garaa isaanii baqaqee jira garaan isaanii banamee jira waan ta'eef humna hafuura qulqulluu kanaan Yesuus Kiristoos tinbiitiin dubbate jira waan ta'eef boqonnaa 1:8 irratti ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ገሩ አፉሪ ቁልቁሉ የሙስን ይረዱ የሙስን ይረቡ ኡምናኒ ፍራቱ ኡምና ከናን ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሁንዱመት ሰማርያ አንጋ አንዳራ ለፋት ዱገባቱ ኮ ወካን ዱገባቱ ተቆንታቱ ሰጅሩ Kanaaf tinbiitii dubbate kana yeroo raawwatu argina guyyaa shantammaffaatti akkaataan hafuurri qulqulluu. Kanaaf Phexros immoo yaada garaa keessanii maal godhaa geeddaradha. Lallabaa jira illee cuuphamaa jechaan jiru sirriitti hubadhaa. Nuti yoo har'a yoo baane namootatti wangeela yoo dhugaa baane qaamanis haa ta'u kallattii adda addaatiin cuuphame jennaa immoo Yesuus Kiristoos hin amanu yookaan cubbuu keetti gaabbii. Isa cubbuu kee bakka bu'ee isa qooda kee bakka bu'ee sasiif qalame oolaa waaqayyoo kan jedhame sasiif faarfame sana isa waaqayyoon siif kenne sana isa yoo amante siif lakkaama hojiin inni hojjete gochaan Yesuus jennamu maal jenna kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa maaliif cubbuun keessan akka isiniif dhiifamu sirriitti hubadha yaada garaa keessanii geeddaradhaa har'a wangeela lallabna karaa adda addaati namni yoo nu gaafate maal godhure yoo nuun jedhe yaada garaa keen geeddarattaa cubbuun keessiif dhiifama maalidhaan dhiiga Yesuus Kiristoosin cubbuun keessirraa dhiqama aarfama kanaan wareegama kanaan du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos qofaan fayyita jenneet itti himna malee Yesuusitti amanuu du'a Yesuus aarfama Yesuus ida'uu ati cuuphaa bishaanii amma raawwattu yookaan waldan yeroo raawwatan jenneetii miti nama sanaaf jechuudha kanaaf geeddaradhaa cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf sirriitti hubadha cubbuu kan namaaf dhiisu yaada garaa geeddarachuu tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti maal godhaa cuuphamaa kennaa hafuura qulqulluus maal gootu hin fudhattu tokkoon keessan yaada garaa keessanii warri geeddarattan maqaa Yesuus Kiristoositti maal godhaa cuuphamaa kennaa hafuura qulqulluus hin fudhattu namoonni tokko dhaabbanni tokko dhaabbanni kiristaanaa jechuudha cuuphaa bishaanitiin kennaa hafuura qulqulluu argachuun hin danda'ama cuuphaa bishaanitiin hafuura qulqulluu argachuun kennaa hafuura qulqulluus fudhachuun hin danda'ama jedhanii kan barsiisan jiru. Sirriitti hubadhaa. Inni garuu kan jedhu Yihudootatti lallabaa jira warra Yihudootaa warra jalqabaati hafuura qulqulluu ni beeku hafuura isaatiin Waaqayyo maal akka hojjete seera uumamaa boqonnaa 1:2 raajota akkamitti kaasaa akka ture Yu'eel irratti waanta dubbate macaafota seenaa keessatti kan dubbatame macaafa faarfannaa keessatti kan dubbatame macaafa ogummaa keessatti kan kaa'ame san hundan beeku waan ta'eef Yesuus isa Maariyaam irraa dhalate kana isa nama ta'e kana garuu fudhata waan ta'eef akka namaatti fudhatu malee akka waaqatti yookaan akka uumatti fudhata waan ta'eef kan isaan mormaa jiranis kan isaan dabarsanii mootota ormaattis akka fannifamuuf kennan isaadha waan ta'eef kan du'ee du'a mo'ee ka'e isaadha humna isaatiin dinqiin kun hojjetamaa jira. humna isaatiin isa boomame karaa garbicha Waaqayyoo hojjetaa Waaqayyoo raajicha Waaqayyoo tajaajilaa Waaqayyoo Yu'eel raajii dubbatame boqonnaa 2 irratti har'a Waaqayyoo raawwataa jira waan ta'eef isa du'ee du'a mo'ee ka'e sanaadha arfii du'aa cabsee kan ka'e sanaadha amma immoo mirga Waaqayyoo abbaa kan jiru hafuura qulqulluu nan erga kan jedha amanamummaadhaan hafuura qulqulluu kan ergee isaadha
akkuma abbaa akkuma hafuura qulqulluu innis maalidha malakotiidha yookaan waaqayyoodhaan nuumadha waan ta'eef isas fudhadhaa qixa jedhu of keessaa qaba malee isa Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 28:19 irratti maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuuphaa kan jedhe sana faallessuu isaanii miti. Qixa cuuphaa bishaanitti yeroo laalu. Garuu kitaaba qulqulluu keessatti yoo laallu namni kamiyyuu tajaajilaan kamiyyuu gaggeessan kamiyyuu sooran kamiyyuu maqaa kamiyyuu haa qabaatu hafuura qulqulluudhaan nama cuuphuu hin danda'u. Hafuura qulqulluu keessattis nama cuuphuu hin danda'u. Yesuus keessattis nama cuuphuu hin danda'u. Warra Yesuus keessatti hafuura qulqulluudhaan cuuphaman Yesuus hafuura qulqulluudhaan nama cuupha waan ta'eef warra akkasiiti bishaaniin kan cuuphtu waldaan kiristaanaa. Warra akkasiiti. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2 yoo laaltan lakkoofsa 1 irraa jalqabnee hanga dhumaatti yoo laaltan Waaqayyo Abbaan akkaataa itti caqafame achi keessa Yesuus kan jedhamu irra deddeebi'amee kan lallabame kan caqafame hafuura qulqulluu kan jedhame namni isin hojjettan wanti isin amma gochaa jirtan kun hundinuu isa Waaqayyoon garbicha isaa raajicha isaa Yu'eelin dubbatennaa Waaqayyoon naa jedhu Waaqayyo Abbaati Yesuus ennaa jedhu immoo qaama Sillaasee keessaa ilma isa jedhameedha. Humna hafuura qulqulluutiin hafuura qulqulluu irratti bu'e hafuura qulqulluun dhufe dinqiin taamiriin hojjetama isa ibsaa jira. Kanaaf sadanummaan achi keessatti mul'ataa jira. Kana hubachuudhaaf irra deebi'een jira. Akkuma ganama jedhe Dr. Tasfaayee Roobaleetiin kitaabni qophaa'ee jira waan ta'eef luqisii kana fa'aa sirriitti kan ibsu jechuudha. Barumsa dogoggoraa amantaa dogoggoraa irraa of eeggachuudhaaf illee isa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf cuuphamaa yeroo jedhu asirratti argina Yihudoota jechuudha. Inni taanu hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 40 fi 41 numti kun yeroo itti maal jedheet ibsa warri dubbii isaa fudhatan dubbii Phexros lallabu fudhatan maal godhanii hin cuuphamanii jedha. Bishaantu itti faca'e jechaa hin jiru. Bishaantu irratti dhangala'e jechaa hin jiru. Lallabameera maal goonure jedhan jarreen suni. Kanaan booda erga lallabe yaada garaa keessanii geeddaradhaa cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf yaada garaa geeddarattanii warri cubbuun keessan isiniif dhiifame immoo tokkoon keessa warra amantan maqaa Yesuusitti cuuphamaa jedhe waanta ta'eef warri dubbii isaa fudhatan maal godhan hin cuuphaman. Kanaaf cuuphaa bishaanii waldaan kiristaanaa kan raawwatu dubbii Waaqayyoo wangeela misiraachoo fayyinaa kana dhagaanii tole jedhanii warra amanan hafuura qulqulluu warra fudhatan yookaan lammaffaa warra dhalatan cuuphi waldaan kiristaanaan cuuphamanii jedha. Kun warra dubbicha fudhatan warri hin fudhanne namoota 3,000 cuuphame jedha. Kutaa sana fudhanne warri hin fudhanne warri hin amanne hin cuuphamne. Kanaaf waldaan kiristaanaa cuuphan bishaanii du'uu fi du'aa ka'uudhaan wal fakkaata waan ta'eef nama jiraan awwaaltu nama namanne hin cuuphtu jechuudha waldaan kiristaanaa. Nama lammaffaan dhalanne hin cuuphtu jechuudha waldaan kiristaanaa. Seera qabdi seeraan gaggeeffamti seera sagalee Waaqayyooti. Cubbuu jalaa du'uu keenya. Yesuus cubbuu keenya bu'aan du'e. Seexana jalaa du'uu keenya. Firdii Waaqayyoo kan bara baraa jalaa dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluu keenya qajeelummaa keenya ta'ee Yesuus ka'uu isaa karaa ittiin ibsinuudha waan ta'eef du'uu fi du'aa ka'uu awwaalamuu awwaala keessaa dhiigee ka'uudha waan ta'eef seerri iddoo jirutti seera sagalee Waaqayyootiin waan ta'eef nama namanneen cuuphtu jechuudha warra amananii. In fudhatanii amma garuu jedha. Amma garuu jedha ittaansee immoo hojiidhuma ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 gaarummaansaa jalqabaa kaasee wanti dubbatu wanta jiruuf armaan olitti ilaaluu dandeessu. Garuu lakkoofsa 12 irra kan jiru hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Amma garuu namoonni kun Filiphos waa'ee mootummaa Waaqayyootii fi waa'ee maqaa Yesuus Kiristoos misiraachoo yommuu isaanitti lallabe amananii dhiironnis dubartoonnis maal ta'anii hin cuuphamani. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraanisumas. Ijoollee Waaqayyoo maatii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo teenyaa baran sagalee Waaqayyoo irratti yeroo keenyaa dabarsu kadhachuuf sagalee Waaqayyoo irratti. Amma garuu armaatti wanta baay'ee waan ta'eef Filiphos kun akkamitti Samaariyaa dhaqee wangeela akka lallabe humna hafuura qulqulluutiin butamee maal akka hojjete seenaan sirriitti dubbata waan ta'eef sagalee Waaqayyoo sirriitti dubbata waan ta'eef amma garuu namoonni kun warri itti lallaban warri dhagaa warri itti himame kun
Filiphos waa'ee maalii lallabe? Waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabe. Waa'ee waldaatii miti kan lallabe. Waa'ee ofiitii miti kan lallabe. Waa'ee namaatii miti kan lallabe. Ilaalcha ofiitii miti, shaakala ofiitii miti. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo, bulchiinsa Waaqayyoo, teokiraasii Waaqayyoo kana fi waa'ee maqaa Yesuus Kiristoos misiraachoo yommuu isaan itti lallabe. Maqaan Yesuus waan hojjetu qaba waan ta'eef. Waaqayyoon amma maqaa isaatiiti waan ta'eef. Yesuus aga maqaa isaatiiti waan ta'eef. Amala isaati waan ta'eef. Of hinaalu waan ta'eef. Of hin ganu waan ta'eef. Mootummaa Waaqayyoo fi waa'ee maqaa Kiristoos misiraachoo yommuu isaan itti lallabe maal godhanii jalqaba irratti cuuphamanii osoo hin taane amananii eenyu dhiironnis dubartoonnis hin cuuphamani. Dhiironnis dubartoonnis hin dhaga'ani misiraachoo kana wangeela kana waan dhaga'an kana immoo maal godhan hin amanani waan amananii maal godhan hin cuuphaman. Ordariinsaa kunoosa kana. Dubartoonni guyyaa 80tti cuuphamanii jedhu dhiironni guyyaa 40tti jechaan jara koo baay'ee ulfaataadha. Guyyaa boruu guyyaaf taanii waan ta'e namni amanee taanan battala sanatti cuuphaman isaan kun macaafti hin barreeffamne kaayiroo sana dhaloota Kiristoos booda 40 booda yookaan 45 46 boodatti kan barreeffame hin jiru. Inni amma nuti dubbifannu sun yeroo sana barreeffamee hin jiru. Ergasii hafuurri qulqulluun kun dhufee isa raawwatame sana kan inni gochaa jire waan ta'eef amananii jedha. Hin dhaga'anii, hin amananii, waan amananii maal godhan hin cuuphaman. Cuuphaa bishaan. Hin amanan jechuun cuuphaa hafuuraa jechuudha. Lammaffaa dhalatanii jechuudha. Warra lammaffaa dhalatan dhiirotas dubartootas hin cuupna. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluuti. Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhiironnis dubartoonnis hin cuuphaman. Kanaaf guyyaa boruu amma cuuphan hin jira, qophii addaatu jira. Wanta labulu sunis meeshaan labulu sunis kashalabbeen duuricha ba'aa jira. Iddoon baay'een qabamaa jira. Boruu ganama namoonni cuuphaman namoonni kiristinnaa kaasan jiru. Abbaan kiristinnaa Yesuus eenyu? Jira kitaaba keessa. Quba qabela. Jira kitaabni qulqulluu. Guyyaa 40 guyyaa 80 ijoolleen mucooliin guyyaa boruu cuuphaman akka Itoophiyaatti tilmaama. Cuuphaman jechuun hin danda'u jecha waan ta'eefan jechaa jira bishaan itti dhangala'u yookaan itti faca'u. Sagalee Waaqayyootiin ilaaluu qabna. Ayyaanota biyya keenya keessa jiran eegganne keessayyuu kiristaanummaa wajjin kan wal qabatu. Inni kun sirriitti barnoota sagalee Waaqayyootiin buqqa'uu qaba. Hiddaaf hundee kan gadi fageeffate. Amananii jechaa jira. Amananii. Waan dhagaan amananii. Roomee 17 irratti kan wanti dubbatamu sagalee Waaqayyooti wanti dhaga'amu isaadha. Inni immoo dubbii Kiristoosin dhugooma. Dubbii Kiristoosin waan ta'e. Boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Simoon ofii isaatiyyuu amanee erga cuuphame. Simoon namichi qoricha namatti gochuudhaan beekame sun Samaariyaa keessatti akka waaqatti kan ilaalamu sun wangeelli lallabamee fi Filiphos wangeela kana lallabe isaan sana qofa osoo hin taane warra mananii cuuphaa warri dhiirotaa warri dubartootaa hin jiru. Ammas maalidhaa? Simoon ofii isaatiyyuu maal godhee amanee erga cuuphame. Cuuphamee erga amanee erga cuuphame hin dhagaye waan ta'eef. Boqonnaa 8 hojii ergamootaa lakkoofsa 16 irratti immoo maal jedhaa? Maqaa gooftaa Yesuus duwwaatti cuuphamanii turan malee hafuurri qulqulluun isaan keessaa nama tokko irratti illee maal hin goone hin buune. Wangeela dhagaanii hin amananii maqaa Yesuus Kiristoosin bishaan sanaan hin cuuphaman. Egaa maqaa Yesuus Kiristoosin cuuphaman kan jedhu kun kitaaba hojii ergamootaa keessatti kan caqafame egaa Yesuus kanaan mormaa turanii Yesuus kana dhiibaa turanii qixa sanaanii jechuudha kan ka'an. Qixa sanaan ka'an. Sanaan booda hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 36 hanga 39 seenaa namticha Itoophiyaa tokkodha. Achirratti kan argannu utuma karaa sanaa deemanii jedha. Biyya Yerusaalem dhaqee amantaa warra Yihuudootaa hordofa namni kun waan ta'eef sagadee yeroo deebi'u xu'aashidha, jaandarabaadha. Iddoo qaqqabu alaala irratti fageenya irratti sagalee yookaan tasaallamee deebi'a waan ta'eef seenee keessatti sagaduudhaaf hin danda'u.
gadda guddaadhaan guutame otoo deebi'aa jiru macaafa Isaayaas raajichaa biraannaa yookaan iskrool kan jedhamu sana kitaaba macaafa maramu sana bitatee isa dubbisaa jira. Waaqayyo karooran piroogiraamiidhaan hojjeta waan ta'eef lubbuu kanas fayyisuu barbaada waan ta'eef cuuphaa Yesuus Kiristoos cuuphamee fi barsiise kanas immoo seenaa kanachi keessa galchee nu barsiisus waan barbaadeef karoolaa yookaan gaarii sanarratti wal argatan otuma karaa sana deemanii bishaan tokko bira ga'an yarri lachuu. Filiphoosis akkasuma xu'aashichi Itoophiyaa sunis bishaan tokko bira ga'an bishaan tokko. Namichi immoo Filiphoosin bishaan kunooti akkan hin cuuphamne maaltu na dhoowwaa jedhe. Daa'imni kana gaafachuu danda'ure guyyaa 40 guyyaa 80tti kana gaafii kana gaafachuu danda'u. Bishaan kunooti akkan hin cuuphamne maaltu na dhoowwa. Armaan olitti baay'ee ibsee jira. Raajichi waa eenyutiif kana dubbata kan jedhu isaa 53 dubbisaa lakkoofsa 12 qaba waan ta'eef. Aarfama Yesuus wareegama Yesuus hojii Yesuus nuuf hojjete keenya tokkollee kan itti dha'amuu hin qabne jechuudha. Fayyinni bara bara Yesuus qofa akka ta'e kan ibsuudha waan ta'eef. Eewutu na dhoowwaa jedhe bayees. Har'as of gaafachuu qabna gaa bifa gaafitiin kan hin qopheesseef kana. Gaafadhaa namoota ofis gaafadhaa. Eewuun na dhoowwaa jedhe. Filiphos yommuu garaa kee hundumaan yoo amante siif hin danda'ama jedheen. Garaa kee guutuudhaan garaa kee hundumaan yoo amante siif hin danda'ama. Yoo amanuu baatte immoo siif hin danda'amu. Kanaaf nama namanneen cuumnu jechuudha. Barsiisa kitaaba qulqulluu miti. Waa'ee daa'immanii fi mootummaa Waaqayyoo qobaatti hira barnu. Daa'imman mucoolii fi mootummaa Waaqayyoo. Waaqayyoon amantoota ijoollee warra amantoota akkamitti ilaalaa? Mita amantoota warra ta'an ijoollee sana akkamitti ilaalaa? Isaan sana eessa galchaa? Isaan kana eessa galchaa? Inni barnoota mataa isaa danda'e. Garaa kee hundumaan yookaan garaa kee guutuudhaan yoo amante siif hin danda'amu jedheen. Kanarratti inni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e nan amana jedhee deebiseef jedha. Galanni gooftaa machaatu baata. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e sirriitti hubadha. Yesuus fayyisaa Kiristoos isa dibame isa muudame ilmaan namootaa fayyisuudhaaf kan dhufe dammooma ilma Waaqayyoo yookaan Waaqayyo malakotii kan ta'e amalaan ilma Waaqayyoo kan bara baraa kan ta'e addunyaan kan ittiin uumame wanti mul'atu wanti mul'annu hundumtuu isaaf kan ta'e ilma Waaqayyoo akka ta'e maalan godhan ana amana. Warra cumnogaa ijoollee isaa ta'u kana nu deebisuu danda'ure. Waan baay'ee ibsa baay'ee kutaa macaafanni dubbisurraa ka'ee waan baay'ee waan itti himeef Filiphos jechuudha. Akka ta'e nan amana jedhee deebise. Filiphosii fi namichi bishaan keessa lixanii jedha. Bishaan qarqara dhaabatanii. Filiphos bishaan bira dhaqee itti facaasee miti. Bishaan keessa lixanii Filiphos isa maal godhe irra ca'e osoo hin taane isa hin cuuphe. Hojii ergamootaa 8:36-39. Hin cuupheedha. Yatagallata ነው mul'ata. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti ilaaluu qabna. Hojii ergamootaa boqonnaa 9:18 irratti immoo achumaanis waan akka qolaa ija isaa lachuu irraa buunan agartuun isaa deebi'e. Inni achumaan ka'ee maal godhe cuuphame. Saa'ol yookaan maqaan isaa kan duraa kan immoo Phaawulos jedhame Damaasqoo irratti Anaaniyaas harkatti akkamitti akka cuuphame kutaa sana keessatti akkamitti akka amane baay'een keenya hin beekne seenaa addaa. Achumaanis waan akka qolaa wanta akka quncee ija isaa lachanuurraa kan haguuge kan golge sun buunan maal godhe agartuun isaa deebi'e. Inni achumaan ka'ee maal godhe hin cuuphame. Amanee guyyaa sadaffaatti jechuudha. Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf amantii isaa mirkaneeffateera taanaan namni amantii qofan nafa isa Yesuus qofan nafa isa kanfaltii Waaqayyo naa kanfale qofaadha malee isa hojjedhu isa waldaan na hojjechiiftu sirna cuuphaa kanaa miti jedhee kan adda baafachuu beekeera taanaan cuuphuu hin dandeenya wanti dhorku hin jiru. Kan yeroo fudhannee barsiifnu maalidhaa cuuphaan hojii waldaan hojjettu hojii namichi hojjetudha waan ta'eef hojii Yesuus hojjete wajjin akka walitti ni daane yookaan akka walqixa hin fudhanne gochuudhaaf kan itti fayyadamnudha.
waldaan kiristaanaa kanaaf kana beekuu barbaachisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 37 irratti immoo cuuphaan Yohaannis lallabee booddee Galiilaadhaa jalqabee biyya Yihudaa hundumaa keessatti kan raawwatame hin beektu kan jedhu. Cuuphaa Yohaannis lallabe booddee jedha. Kanaafani cuuphaa isa jedhu kan bishaanii waan ta'eefan caqase seenaa biraallee yoo dubbate kutaan kun jechu. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 10:46 hanga 48 irratti Phexros kanarratti jarreen amma hafuura qulqulluu akkuma nuyi argannetti argatan kun akkuma warra Ibroota Yihudootatti warra argatan kun akka hin cuuphamneef eenyutu bishaan dhoowwachuu danda'aree jedhe. Jarreen kun amananiiru. Nuti sin amanne waan amanneef cuuphamne warri Yihudootas warri Samaariyaa kunis warri Yihudaas akka hin cuuphamne maaltu dhoowwa? Bishaan eewutu dhoowwata. Akka hin cuuphamneef eenyutu bishaan dhoowwachuu danda'aree? Kanaaf bishaan hin cuuphamu jechuudha. Bishaan jechaa jiru. Aannaniin jechaa hin jiru. Farsoodhaan jechaa hin jiru. Dhangala'aa kan biraatiin jechaa hin jiru. Wantoota baay'ee. Homtuu dhoowwuu hin danda'u. Amane taanaan hafuura qulqulluu fudhate taanaan lammaffaa dhalateera hafuurri qulqulluun hojjeteera fayyina isaa amansiiseera karaa Yesuus Kiristoos ayyaanaan waan ta'e. Homtuu dhoowwuu hin danda'u. Kanaan booda maal jedhaa? Eenyutu dhoowwaree erga jedheen booda isaan maqaa Yesuusitti akka cuuphamaniif abboome. Mormiin jira kanaas Yesuusuma waa'ee abbaan beeku waa'ee hafuura qulqulluun beeku kakuu moofaa keessa kan jiruu fi akkaataa adda addaatti waan ta'eef warri wal makan kun achi keessa warri jiranis jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosin akka cuuphaman maal godheen abboome. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Yemmuus isa gooftaan Yohaannis bishaaniin cuuphee isin garuu hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedhee nan yaadadhee jedha. Boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti. Isa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti ilaalle sana nan yaadadhe. Gooftatu jedhe waan ta'eef Yohaannis cuuphaan bishaaniin cuuphe jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Ammoo sirratti Phexros kan inni jechaa jiru Phexros maalidha? Isa nan yaadadhe. Hafuura qulqulluudhaan jedhu cuuphaan bishaanis caqafame kan hafuuras caqafameera as keessatti waan ta'eef nan yaadadhe yeroo jedhe argina ijoollee Waaqayyoo maatii Waaqayyoo. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irratti wanti inni jedhu wanti inni dubbatu akkas jedha. Dhufa Yesuus fuuldura Yohaannis yaada garaa isaanii geeddaratanii akka cuuphamaniif maal godhe? Saba Israa'el hundumatti maal godhe? Lallabee ture. Saba Israa'el warra Yihudoota warra birootatti dhufa gooftaa Yesuus Kiristoos dura Yohaannis yaada garaa isaanii geeddaratanii akka maal godha? Akka cuuphamaniif saba Israa'el hundumatti lallabee ture. Cuuphamanii akka yaada garaa geeddaratan osoo hin taane yaada garaa geeddaratanii qalbii isaanii geeddaratanii gaabbanii cubbuu isaaniitti Yesuusin amanatanii akka cuuphamaniif maal godhe? Isaanitti wangeelaa misraachoo lallabee ture jedha. Maqaan gooftaa Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti immoo maal jedha? Waa'ee Liidaa yeroo dubbatu isheen warri mana ishee hundinuus maal godhanii hin cuuphamanii. Keessayyuu kitaaba qulqulluu hojii ergamootaa marsaa baay'ee irra deddeebitanii qo'ataa jirtu. Ammas qo'ataa jirra boqonnaa 17 irra jirra. Kaleessa yookaan galgala kan ilaalaa turre boqonnaa 17 irra isa jirudha. Liidiyaan kun akkamitti amante biyya sana keessa yeroo jalqabaate Waaqayyoon gurra qalbii ishee laphee isheetti ni banee fi sanaan booda warra amanuu danda'an warri wangeela fudhatan kun warri mana ishee hundinuu maal godhanii hin cuuphamanii. Wangeelli lallabameef waan ta'eef wangeelli itti himameera waanta ta'eef wangeelli isatti himame kana isa lallabame kana isa dubbatame kana warreen dhaga'an warreen fudhatan sun maal ta'anii hin cuuphamanii ishee wajjiniin. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti ganne. Mee lakkoofsa 14 irraa kaasee nan dubbisa akka namootatti gaafii hin taane. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 14.
Dubartiin uffata calaqqisaa gati jabeessa gurgurtu mandara tiyaatiraatti kan dhufte amantii warra Yihuudootas kan fudhatte tokko achi turte. Maqaan ishees Liidiyaa in jedhama. Gooftaan gurra qalbee ishee baneefi waan tureef isheen waan Phaawulos dubbatee dhimmitee dhaggeeffatte. Lakkoofsa 15 isheen warri mana ishee hundinuus in cuubaman. Ergasiis gooftatti amanuu koo yoo fudhattan mana koo kottaa na biras buufadhaa jettee nu waamtee akka nuyi dhaqnuufis maal gootee nu giddisiiftee jedha. Kanaaf warreen amanan warreen dubbii fudhatan sagalee Waaqayyoo misiraachoo kana warreen fudhatan akka ta'an kutaa kana keessaa qalbeeffachuu yookaan hubachuu dandeenya. Dhumarratti wanti ilaallu jira. Cuuphaa maatii, cuuphaa daa'immanii akkaataan itti kaa'amu jira. Achi keessattan ibsa waliin akka nu jalaan rukutamne yookaan akka waliin maqneef jechuudha. Kanaaf achi keessatti wanti raawwatame yookaan wanti ta'e isa kanaadha jechuudha. Qalbii Waaqayyoo banee fi isa Phaawulos lallabuun dhageesse. Sanaan booda gara manaatti fudhatte. Phaawulos achitti segaan lallaban beektu. Warri qo'ataa turtan wanta baay'ee irratti kaaftaniittu warra mana ishee warra mana wajjiniin maal goote warra mananiidha ammaatti ilaalaa kan turre waan ta'eef Phaawulos akkasuma waa'ee fayyinaa egaa Phaawulos hin beektu sireesira waan ta'eef nama hubatees waan ta'eef jechuudha. Kanaadha jechuudha kan inni ibsuu barbaade. Hojii ergamootaa boqonnaa 16:33 hanga 34 irratti keessayyuu 31 hanga 31 hanga 34 irratti yoo laalle inni yeroodhuma sanatti nama isaa hundumaa wajjin maal godhe hin cuubame. Wal fakkaata kan Liidiyaa wajjin. Eegduun yookaan tiksee waardiyyaan mana hidhaa yookaan mana sirreessaa sun maal godhe halkanumatti amane sanatti ammas immoo mana isaatti maal godhe hin cuubame. Maatii isaa wajjin hin cuubame. 31 hanga 34 irratti yoo laalle wanti inni jedhu wanti inni dubbatu kutaa sana keessatti maalidha akkam jedha. Isaan immoo gooftaa Yesuusitti amani ati hin fayyita. Maatiin kees hin fayyu jedhanii deebisaniif Phaawulosiif Silaas. Gaaffii inni gaafateef yaa gooftolii koo akkam fayyu maal gochuun qaba? Inni waa hojjetatee fayyutti fakkaate waan ta'e waan irraa gaafatamu lakki isa miti. Hojii keetinii miti fayyinni kan argamu siif hojjetameera isa siif hojjetametu siif lakkaa'ama ati amanuu qofaadha yeroo jedhan argina. Isaan immoo gooftaa Yesuusitti amani ati hin fayyita yoo aman maatiin kees yoo amanan maal godhu hin fayyu jedhanii deebisaniif. Isaan dubbii gooftaa namichatti warra mana isaa keessa jiran hundumaattis maal godhanii himan. Namichatti sin himani maatii isaa warra mana isaa jiranittis. Lakkoofsa 33 halkanuma sanas ofitti isaan fuudhee madaa isaanii irraa dhiqe. Inni yeroodhuma sanatti nama isaa hundumaa wajjin maal godhe hin cuubame. Lakkoofsa 34 Phaawulosii fi Silaasin mana isaatti geessee nyaata isaaniif dhiyeessise. Inni nama isaa wajjin Waaqayyotti waan amaneef guddaa hin gammadee jedha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Inni nama isaa wajjin maatii isaa wajjin Waaqayyotti waan amaneef kanaaf maatii amanantu cuubamee jechuudha. Wangeela dhagaanii warra amanantu maal godhe cuubame kutaa kana keessatti yeroo ilaallu ijoollee Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo akka sagalee Waaqayyootti fudhachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Warra Qorontos keessaas baay'een lallaba Phaawulos dhaga'anii hin amananii hin cuubamanis. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 8 warra Qorontos keessaa baay'een maal lallaba Phaawulos Yesuus lallaba waan ta'eef hin dhaga'anii waan dhaga'anii maal godhan hin amananii waan amananiif immoo hin cuubamanis. Kanaaf sagalee Waaqayyoo eessa geessina? Kanaaf jara keenya fira keenya warra guyyaa boruu sagantaa adda addaa qaban lammaffaa dhalachuudhaan inni kun kan danda'amu iji qalbii isaanii hin banamu waan banameef isaan amma cuubaman kana olaal wangeela dhaga'anii tole jedhanii waan amanan hin amanne jarri waan ta'e warri guyyaa boruu kabajan kun isaan qaqqabuudhaaf kana hundumaa si'a sadaffaa kan itti deebi'e guyyaa kana jechuudha. Barbaachisaa waan ta'eef karaa kana bu'aa baay'ee Waaqayyoon buuse hafuurri qulqulluun buuse nuttis fayyadame waan baay'ee hojjeteera jireenya keenya tajaajila keenya keessatti waan ta'eef irra deddeebinee yeroo hundumaa kan barsiifnu yookaan kan dubbannu kan lallabnu kanaadha jechuudha. Hin cuubamanis. Hojii ergamootaa boqonnaa 18:25 irratti immoo inni
cuuphaa Yohaannis duwwaa beeke. Philoos kan jedhamu immoo cuuphaa Yohaannis duwwaa beeke. Cuuphaan biraa akkan jira. Kanaaf cuuphaa Yohaannis jedhee cuuphaa bishaanitti waan ta'eef kan Yohaannis sun jechuudha. Isa kana haala kanaan hubachuun haala kanaan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Boqonnaa 19 lakkoofsa 3-5 irratti hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 3-5 irratti kana irratti Phaawulos yoos immoo isin maalitti cuuphamtarree jedhee jedhe. Isaan immoo cuuphaa Yohaannisiitti jedhan. Barattoota Yohaannis cuuphaa jechuudha. Yohaannis cuuphaa geeddarannaa yaada garaa cuuphee jedha. Geeddarannaa yaada garaa gooftaadhaaf karaa qopheessuu, gooftaadhaaf daandii sirreessuudhaaf cuuphee jedhe. Jarri kana dhaga'anii maqaa Yesuusitti maal godhanii cuuphamani. Inni dura yaada garaa geeddarannaadha waan ta'eef kan Yohaannis cuuphaadhaan kan kennamedha waan ta'eef amma immoo kiristaanummaa yookaan amanuu isaanii lammaffaa dhalachuu isaaniitiin kan wal qabatu kana maal godhanii hin cuuphamanii yeroo jedhu kutaa kana keessatti argina. Inni xumuraa hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 16 Phaawulos ergaawwan 13 yookaan sanaa ol kan barreesse akkaataa itti cuuphame boqonnaa 9 irratti sila kan ilaalle jechuudha. Ija isaa lamman irraa wanta akka qolaa wayii ka'ee jechuudha. Isa riippoortii yeroo godhu yeroo gabaasu argina asirratti. Ammas maaliif lafarra harkiftaree jedheen jechuudha. Anaasaas namni jedhamu jechuun maaliif lafarra harkiftaree ka'i maqaa gooftaa waammadhu maal godhi cuuphame. Namichi duraan amane isa amane waan amaneef wanta akka qolaa irraa ka'e gooftaa koo jedhee ergama waan baay'ee irratti dubbate ka'i maal godhi cuuphame raccaamii miti. Cubbuu kee ofirraa maal godhi dhiqsiisi anaan jedhee. Cubbuu kee ofirraa dhiqsiisi kan jiru akkaataa barreeffama galuumsaa isaatiin yoo laalle cubbuu kee ofirraa dhiqsiisi jechuun dura ka'i maqaa gooftaa waammadhu jechuun maal jechuudha? Maqaa gooftatti amani. Maqaa gooftatiin cuuphami. Maqaa gooftaa isa bakka kee bu'e isa fayyise kanaan kan jiru. Cubbuu kee ofirraa dhiqsiisi kan jedhu maqaa gooftaa waammachuu isa jedhu sanaan kan wal qabatu. Sagalee Waaqayyoo kan inni ibsu kan inni dubbatu. Sakan akkaataa sagalee Waaqayyoo qixa sagalee Waaqayyoo jedhuun yoo banne qixa sagalee Waaqayyoo jedhu yoo laalle maqaa gooftaa waammachuudhaan akkamitti namni cuuphamuu danda'a? Akkamitti namni fayyina bara baraa argate kun cuuphaa bishaanitti deemuu danda'a? Isa jedhuufillee wanta nu gargaaruuf kana dubbata. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf egaa Waaqayyoon sagalee isaa keessatti isa hire sagalee isaa keessatti isa dubbate kanaan akkaataa inni jedhuu fi akkaataa Waaqayyoo jedhuun sagalee Waaqayyoo keessatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isa kana beeknee qixa sagalee Waaqayyootiin hunduma isaa raawwachuu akka dandeenyu Waaqayyoon ayyaana isaa ogummaa fi beekumsaan nuuf haa baay'isu. Inni kan biraa cuuphaa bishaanii sa'aatii tokko darbeera daqiiqaa lamaa wajjin goola bu'aan hin qabuuf jechuudha. Yoo dheeratellee naaf obsaa hin dubbifattu hin qo'attu yoo isin fayyadeen fudhattu yookaan dileet gochuu dandeessu wanta ta'eef warreen fayyadaman jira jedhee wanta yaadu. Akka barsiisa fi abboommii kitaaba qulqulluutti cuuphaa bishaanii wangeelaa cuuphaa bishaanii ergaa Phaawulos barreesse warra Roomatti erge keessatti isa jedhudha. Iddoo tokkodha kan inni jiru waan ta'eef ergaa gara warra Roomatti ergame boqonnaa 6 lakkoofsa 3-4 irratti akkas jira. Yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne sirriitti hubadhaa. Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphaan cuuphamnu cuuphaa hafuuraa jedhama. Isas kan nu cuuphu Yesuus. Yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudha. Kiristoos isa dibame isa muudame Yesuus isa fayyisaa qoricha jedhametti dabalamuudha. Cuuphamne. Waa'ee cuuphaa lachuu caqaseera. Cuuphaa hafuuraa fi cuuphaa bishaanii. Yesuusitti dabalamuudhaaf Yesuusitti kan nu dabale hafuura qulqulluudha. Lammaffaa dhalachuudhaan nu dhalchuudhaan cuuphamne Yesuusitti dabalamuudhaaf. Yesuusitti waan dabalamneef immoo kan cuuphamnu taansee maal jedhaa? Du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne wallaaltaniire. Jalqaba lammaffaa dhalattanii Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamtanii hafuura qulqulluudhaan du'uu fi du'aa ka'uu isaa immoo karaan ittiin ibsitan cuuphaa isa kan bishaaniiti. Nuyi cuuphaadhaan du'a isaatti isatti dabalamnee
isa wajjin awwaalamneera. Cuuphaadhaan jechaa baay'isawee cuuphaan inni kana fuudhas akkasuma awwaalamuu keessa galu mawwahaat isa jedhu waan wal qabatudha waan ta'eef amma isuma mul'atu isa kan bishaan irratti wal yaadu. Akka cuuphamne wallaaltaniire nuyi cuuphaadhaan du'a isaatti isatti dabalamne isa wajjin maal taane awwaalamneera. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessan warra du'an keessaa akkuma kaafame nuyis immoo jireenya irratti maal goona hin jiraannu. Kanaaf labsii jireenya bara baraa qabaachuu keenya du'aan boodallee jireenyi bara baraa akka jiru seexanaa fi cubbuu mo'achuu keenya karaa ittiin calaqqisiifnu du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kallattiin ittiin argisiifnu keessaa sirni cuuphaa bishaanii isa tokko akka ta'e sagalee Waaqayyoo dhugaa ba'a. Sagalee Waaqayyoo ni dubbata. Akka barsiisaa fi abboommii kitaaba qulqulluutti cuuphaan bishaanii ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse keessatti Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 hanga 17 yaadota jiran nan caqasa. Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 hanga 17 irratti maal jira? Yookiis maqaa Phaawulositti cuuphamtan mooree jedha warra Qorontos gaafata. Maqaa Phaawulositti cuuphamtan mooree cuuphaa bishaanii jechuudha. Kirisphoos fi Gaayoos irraa kan hafe isin keessaa nama kan biraayyuu bagan hin cuuphin jedha. Kanaaf maqaa sanatti cuuphamte cuuphaa bishaanii dubbataa bagan hin cuuphin waan jiruuf sun armaan oliin nu ibsaa jira. Bagan hin cuuphin. Maatiin hin cuuphee jira, warra mana hin cuuphee jira. Kirisphoos fi Gaayoos irraa kan hafe bagan maal hin godhin hin cuuphin. Egaa namni maqaa Phaawulositti cuuphamtan isiniin jechuu hin danda'u. Jechaan jira cuuphaa jedhamu mammaatti itti facaasuu irratti dhangalaasuu hin arginu. Haa ta'u iyyuu malee Isxifaanasii fi maatii isaa immoo maal godhe cuupheera. Phaawulos nama namanni cuuphaare, nama wangeelan dhageenya cuuphaare, daa'imman cuuphaare cuupheera jechaa jira. Akkuma Liidiyaa fa'aa akkuma waardiyyaa mana hidhaa sana hojii ergamootaa 16 irratti ilaalle. Kanaa achi nama kan biraa kanan cuuphee hin beeku. Kiristoos wangeela akka lallabuuf na erge malee akkan cuuphuuf anan ergine. Kana jechuun maal jechuudha? Inni guddaan wangeela lallabuudha. Wangeela lallabanii yaada garaa geeddarate taanaan fayyinni bara baraa achuma irratti goolabame sanaan booda cuuphamuu danda'a. Itoo hin cuuphamin du'uu danda'a. Fooniif lubbuun gargar ba'a mootummaa Waaqayyoodha. Inni ijoon isaadha. Namni fayyuudha. Jireenya bara baraa argachuu. Waa'een cuuphaa bishaanii nu yaaddessuu hin qabu. Waa'ee cuuphaa hafuuraati malee. Phaawulos kan jedhu garuu inni ijoon kan hin waamame wangeela lallabuudhaaf wangeelli lallabame namni namanaa waan amaneef immoo hin cuuphama irra deddeebi'ee cuuphaa kan jedhu yeroo gahu argina. Maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo. Kakuu moofaa keessatti egaa kan caqafame cuuphaawwan lama keessaa inni tokko dhufeera jecha cuuphaa jedhuun jechuudha. Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Hundumti isaaniis kan Musee ta'uudhaaf duumessichaa fi galaanicha keessatti cuuphamaniiru. Sirni dhiqannaa adda addaa kakuu moofaa keessatti jira. Cuuphaan bishaanii yoom jalqabame kan jedhu xumura kakuu moofaa seensa kakuu haaraa irratti tajaajila Yohaannis cuuphatiin mul'inatti ifaanifatti akka jalqabame wangeela keessatti nu caqafamee jira. Ganamas ilaalaa turre. Haa ta'u seera adda addaa raawwachuudhaaf warri Ibrootaa warri Yihudootaa Israa'eloonni garuu dhiqannaan adda addaa aarsan adda addaa akkaataa itti raawwatamuu fi warreen Ormoota Ahizaabii ta'an gara Yihudinnatitti yeroo geeddaraman dhiqannaan isaan raawwatan dhagna qabaan wantoonni isaan raawwatan. Asirratti garuu hundumti isaanis jedha kan Musee ta'uudhaaf duumessichaa fi galaanicha keessatti akka cuuphamaniiru. Tarii waa'ee cuuphaa bishaaniitti ilaalla. Sabni biyya Gibxii yookaan biyya Misir waggoota amma sanaa ture lafa onaa sana keessas kan ture kun ergachii bahee jechuudha. Otoo hin bahin dura garuu waa'ee cuuphaati. Faasikaanis caqafameera boqonnaa 12 ba'uu irratti cuuphaa bishaaniiti ilaala. Namoonni baay'een kitaabilee baay'ee yeroo ilaalu cuuphaa bishaanii keessatti yeroo caqafamu barsiisan keessatti yeroo caqasan yeroo lallaba yeroo barsiisan dhageenya argaa jirra. Mee ilaalaa irra deebi'aatii qoradha. Kan Musee ta'uudhaaf sirriitti hubadha.
Kan Kiristoos ta'uudhaaf hafuuraan cuuphamuun barbaachisaadha. Wangeela dhageenye lammaffaa dhalachuu kan Kiristoos ta'u. Kan Kiristoos waan taaneef immoo bishaaniin cuuphamuudhaan yookaan irbaata gooftaa, irbaata qulqulluu sannaa raawwan kan Waaqayyoo ta'an jiru. Kan Waaqayyoo waan taaneef raawwanna. Mucaa Waaqayyoo of taasisuudhaaf cuuphaadhaan, mucaa Waaqayyoo of taasisuudhaan irbaata gooftaatiin osoo hin taane waan mucaa Waaqayyoo ta'eef, Waaqayyo abbaa koo waan ta'eef. Maatii tokko keessatti wanta raawwatamu keessaa inni kun isa tokko jennee kan raawwannuudha malee maatii Waaqayyoo of taasisuudhaaf mootummaa Waaqayyoo of galchuudhaaf miti seerri kamiyyuu kan kenname kitaaba qulqulluu. Otoo seerri kenname hundumtuu mootummaa Waaqayyootti nu dabaleera ta'e maaliif Yesuus nama ta'a? Maaliif du'a? Maaliif dhiphata? Kun hundumaarra gaarii. Kanaaf kan inni jechaa jiru maalidhaa? Musee wajjin walii galuudha. Jarri bishaan ni miti kitaaba qulqulluu qo'adhaa. Galaanni diimaan lafa gogogaa irra ce'anii jira. Duumessi gubbaarraan akkamitti akka golgoo utubaa duumessaa kan jedhu jira waan ta'eef bishaan immoo bitaa mirga isaaniitti akkamitti akka keenya akka girgiddaatti akka dhaabate sana keessa akkamitti akka darban sana keessa akkamitti akka hammataman kaayyoo kanaaf karaa Museetiin hoogganaa kanaan isa Waaqayyo jedhu kana tole jedhanii sana keessa akkamitti akka darban kan ibsudha. Kanaaf yeroo bishaan hin cuuphamnu du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sana ibsuudhaaf akkamitti sana keessa Yesuus darbe nutis immoo kana keessa darbine akkamitti akka jiraachuu qabnu karaa ittiin ibsinudha. Kanaaf duumessichaa fi galaanicha keessatti cuuphamaniiru. Kanaaf duumessaan cuuphamuu qabna akkamitti duumessaan akkam duumessinnaa dhufe keessa gallamoo yookaan waltajjii tokko tokko yoo laalle ulfina Waaqayyoo kan ibsan wanti baay'een bogge billicciin adda addaa amma wal arguu dadhabutti amma waltajjii ilaaluu dadhabnutti wanti ga'u jira. Hafuura qulqulluu caala baay'ee isa kanaaf yoo dhiphachuu baanne baay'eessa hidhee yaada akka kootti. Maaliif girgirrii waldaarra sammuu keenya ta'e dhugaadhaaf hafuuraan isa waaqeffannu sana dhiibne wanta mul'atu wanta achi boggi waan akkasii jedhu irratti hoxiyyeef baay'ee ulfaata. Waa'ee waldaa waltajjii biyya lafaa irraa adda ba'uu qaba. Waltajjiin humti inni foon irra dhaabannee tajaajilu amma danda'ametti jechuudha. Isa pirootokoolii waltajjii yeroo biraa yoo fedha Waaqayyoo ta'e qophiiwwan duraa tajaajilaan hafuuraa kamiyyuu gochuu qabu keessatti ilaaluu dandeenya. Qophii hunda galeessa jechuudha. Kanaaf waliigaluu isaanii sana keessa darbuu isaanii jecha cuuphaa jedhuun fayyadame malee achitti maqaa abbaa yookaan maqaa ilmaa hafuura qulqulluu yookaan maqaa Yaahiweetiin cuuphaman jecha jedhu miti. Kanaaf jecha cuuphaa jedhutti fayyadamu waliigaluu sana keessatti hammatamanii darbuu sana keessa hulluuqanii darbuu isaanii karaa ittiin ibsate. Wantoota duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13tti maruu dandeessu maal jedhaa? Hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf sirriitti hubadhaa. Dhagna tokko kan nu taasisu qaama tokko nafa tokko kan nu taasisu cuuphaa bishaaniitii miti. Hundumti keenya jedha Phaawulos. Dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneera jedha. Cuuphaa hafuurati. Cuuphaa bishaanii miti. Kitaabilee adda addaa ilaala akkaataa itti caqafaman jiru kunis cuuphaa bishaanii keessatti barsiisa cuuphaa bishaanii hafuura tokkoon maal taane cuuphamneera. Nu hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Galanni Waaqayyoof. Akka dhugnuuf bara amma bara baraatti dheebuu kan nu baasu Yesuus kan dubbate Yohaannis boqonnaa 7:37 irratti yoo laaltan yaa'an bishaan jireenyaa garaasaa keessaa hin burqa kan jedhame. Hafuura qulqulluu nuuf kenneera. Kanaaf Qorontosa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 cuuphaa tokko kan jedhame cuuphaa hafuura qulqulluuti kan bishaanii miti jechuudha. Qorontosa duraa boqonnaa 15:29 fi 30 irratti immoo akkas jedha. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e immoo namoonni warra du'aniif jedhanii cuuphaman maal gochuu isaaniiti ree? Maaliifis isaaniif jedhanii cuuphamuree? Cuuphaa kan jedhame cuuphamuree kan jedhu cuuphaman kan jedhu kutaa kanatti si'a lama caqafameera cuuphaa bishaaniiti. Wanti ibsame hin jiru sagalee Waaqayyoo keessatti ilaalcha adda addaa jira, barsiifta adda addaa jira. Bara sana keessatti egaa namni tokko Yesuus hin amane taanaan hin cuuphama, qaama nalaan hin mul'isa yookaan jiraachuudha yookaan foon hin du'u. Kana warra amanan sun amananii qabsoo adda addaatiin yookaan lola adda addaatiin ari'atama adda addaatiin yoo ajjeefaman yoo aarfaman wangeelaaf jecha jechuudha. Fannoo mataa isaanii yoo baattatan, xoofoo mataa isaanii yoo dhugan, amantoonni kanneen biroo immoo maal godhu jechuudha? Nama sanaaf otoo hin cuuphamin du'e waan ta'eef
hin cuuphamnaaf kan jedhu ilaalcha akkasii jira kan jedhu kitaabilee adda addaa dubbifachuu dandeessu. Haa ta'uutii garuu cuuphaa jecha jedhu barbaaduudhaaf asirratti kan xiyyeeffachuu barbaade yookaan kan hin heere kutaa kana. Kanaaf Phaawulos kan inni jedhu isa kanaadha waanta ta'eef akkaataa sagalee Waaqayyoo qixa sagalee Waaqayyootiin ilaaluu qabna malee warra du'aniif jennee immoo har'a hin cuuphamna yoo jenne warra arfaman warra wangeelaaf jecha yoo jenne barsiisa biraa gara waldaa kiristaanaa tifinna yookaan kitaaba qulqulluu irratti daballa idaana waan ta'eef irraa of eeggachuu qabna. Inni taanu akka barsiisaa fi abboommii kitaabaa qulqulluutti Qorontoos lammaffaa keessa hin jiru waa'een cuuphaa kanaa waan ta'eef ergaa warra Galaatiyaatti Phaawulos ergee keessatti jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26-27 ilaala. Mallattoo gaafii irra kaa'a. Ergaa gara warra Galaatiyaatti ergame boqonnaa 3 lakkoofsa 26-27 cuuphaa isa kamiidha? Akkas jedha. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Karaa cuuphaa bishaaniitiin, karaa irbaata qulqulluutiin, karaa kurnoo yookaan kurnee kennuutiin, karaa soomaaf kadhataatiin miti. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa eenyu? Karaa Kiristoos Yesuus. Amantiidhaan Yesuusitti amanuudhaan ilmaan Waaqayyooti. Kanaaf cuuphaan bishaanii mucaa Waaqayyoo yookaan mucummaa nuuf kennuu hin danda'u. Mucummaa hafuuraa nuuf kennuu hin danda'u. Hojii namaati waan ta'eef hojii isa cuuphuu fi yookaan warra cuuphanii fi hojii warreen cuuphamanii yookaan isa cuuphamuuti waan ta'eef hojii namaati ni miti mucaa Waaqayyoo kan ta'u. Hojii hafuura qulqulluutiin lammaffaa dhalachuudha. Qiraaqimboon adda addaa waldaa kiristaanaa keessa galee barsiifta adda addaa gochaan adda addaa sagalee Waaqayyoo warri hin beekne sagalee Waaqayyoo warri hin hubanne miira isaanii kooraa miira isaanii irra taa'anii wanta kitaabni qulqulluun hin jenne wanta hafuura qulqulluun hin jenne wanta barreessitoonni fi taateewwan taatonni kakuu moofaa kakuu haaraa hin beekne akkaataa itti mul'isan jira. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Ilmaa Waaqayyo bakka mucaa Waaqayyooti. Gochaa kootiin miti, tajaajila kootiin miti, muuxannoo kootiin miti. Mucummaa Waaqayyoo kun immoo narraa fudhatamaa isa jedhu ana narraan fudhatama akka kootti. Akka kootti naan jedhu kitaabni qulqulluun ana harkaa qabu fayyina kontiraataa naaf hin kennine Waaqayyo. Dhugaadhaan fayyite taanaan firii fayyina sanaatiin jiraata. Dhugaadhaan hin fayyine taanaan waggaa baay'ee waldaa keessa jiraachuu dandeessa firiin kee calaqqisiisuu danda'a. Waaqayyo garuu mucummaa Waaqayyoo jechuun mucaa Waaqayyoo jechuun kontiraatami. Attuun kan fudhatu miti. Seexanni kan fudhatu miti. Duuti kan fudhatu miti. Du'aan boodallee kan itti fufu. Kanaaf karaa Kiristoos ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosin akka uffataatti uffattaniitti. Haleluuya. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf isa kam cuuphaa hafuuraa sana kan Kiristoositti nu dabala. Yesuus akka uffataatti kan uffanne cuuphaa bishaaniitiin miti. Cuuphaan bishaanii Yesuus cubbuu keenya jecha awwaalamuusaa haguugamuusaa qaamni isaa dhagni isaa sun golgamuusaati. Du'ee du'a mo'ee ka'uusaatiin immoo Yesuus Kiristoos lammaffaa nu dhalchee qaraanioo irratti ciniinsuu sanaan jireenya bara baraa nuuf kenna waan ta'eef Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosin akka uffataatti uffattaniidha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26-27 irra deddeebi'aa dubbisaa ijoollee Waaqayyoo maatii Waaqayyoo. Inni taanu abboommii fi barsiisa cuuphaa bishaanii ergaa Phaawulos warra Efesoonitti ergee keessatti. Fakkeenya Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 fudhachuu dandeessu, dhiisuu dandeessu. Phaawulos kan inni dubbataa jiru, kan inni barsiisaa jiru, namni lammaffaa dhalate, namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu kan waliin qabu. Amma daqiiqaa keessatti namni amane waggaa 10 waggaa 100 waldaa keessa ture amaniiti qixa kee mucaa Waaqayyoo kan ta'u cuuphaa hafuura dubbataa jira. Efesoon boqonnaa 4 wantoota 7 yookaan 8 yoo ilaaltan kiristaanonni amantoonni kamiyyuu haala kam keessa biyya kamiyyuu haa jiraatan yeroo kam keessattuu amanan mucaa Waaqayyoo karaa hafuura qulqulluutiin akka ta'an cuuphaa hafuura qulqulluu yeroo dubbata argina. Gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko. Cuuphaan bishaanii tokko gin kontekestii isaatiin algaluumsa obdii dubbisa isaatiin hiikuu qaba. Cuuphaan tokko kan jedhame asirratti waa'ee cuuphaa hafuura dubbataa jira. Qalbeeffannee yoo ilaalu, sirriitti yoo ilaalu, algaluumsa yoo ilaalu, obdii dubbisaatiin yoo ilaalle, xiyyeeffannaa yoo ilaalle
amantoon amanuu duwwaadha mucaa waaqayyoo ta'uudhaan kan waliin qaban qabeenyaa waliini kan bara baraa jechuudha. Araddaa waaqayyoo warreen ta'an tokko. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti maal jedhaa? Waldaan kiristaanaa waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti. Waldaan kiristaanaa waldaa kiristaanaa jechuun warra amananii jechuudha. Tuutamanii jiru jechuudha. Walgayii waaqayyoo, saba waaqayyoo, maasii waaqayyoo, maatii waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo, araddaa waaqayyoo jechuudha. Waldaa kiristaanaa waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti. Warri fayyan jechuudha. Warri ijoollee waaqayyoo ta'an jireenya jiraatan erga fayyaniin booda akkamitti waaqayyo fuulduratti akkamitti deddeebi'uu akka qaban kan ibsuudha kutaan kun. Waaqayyo fuulduratti akka taatu waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee maal godha? Ni qulleessa. Sagalee waaqayyooti kutaa kana keessatti kunooti. Karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan jechuun sagalee waaqayyoo seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannis ida'u H2O yookaan bishaanii fayyina bara baraa yookaan cuuphaa bishaanii jechaan of eeggachuu qabna. Dhiquudhaan ashi Kiristoos eenyu cuuphee beeka? Kiristoos yoo cuuphellee karaa barattoota isaatii ilaalleera. Fayyinaa fi cubbuu irraa dhiqaa qaaman bishaan fidee laga geesse yookaan bishaaniin irraa dhiqa jechuudha. Jecha dhiqaa jedhu kana shaaworii galuudha cuuphaan bishaanii utumteeyyu. Kiristoos immoo nama cuuphaa, waaqayyotu nama cuuphaa bishaaniin. Adda baasuu qabna. Cuuphaa bishaanii waldaa kiristaanaa amantootatu cuupha. Warra amanantu cuupha. Amane taanan waa'ee muudamaa inni waan biraati inni bal'aadha isa keessan nan waldaadhaa waldatti garaagarummaa qabu. Dubartoonni cuuphuu danda'u moo hin danda'an? Dubartoonni hooggantoota ta'uu danda'u moo hin danda'an? Inni waanta biraati. Iddoo keenya fi kennaa ayyaana akkaataa itti fayyadamnuu fi seera uumamaa waaqayyoon kaa'e sana mataan mataaruma ta'ee jiraata. Mormi morma ta'ee jiraata. Qaamni qaama ta'ee jiraata. Wal jijjiiruu hin danda'an. Gina ayyaanni waaqayyoo sana keessatti akkamitti hojjeta kan jedhu beekuu qabna. Waldaan kiristaanaa waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti. Warra amanan jechuudha waldaan kiristaanaa jechuudha warra amanan. Warra fayyan jechuudha waldaa kun hundeessa jedhe miti Yesuus. Akka ta'utti jiraachuudhaaf jireenya ta'u jireenya waaqayyoon gammachiis jiraachuudhaan Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan maal godha? Isheen qulleessa. Amma sagalee waaqayyoo barataa jirra. Kiristoos dubbii isaatiin nu qulleessaa jira. Nu dhiqaa jira. Dogoggora irraa nu deebisaa jira. Waldaa kiristaanaa kanaaf sagalee waaqayyootiin fakkeeffame bishaan isa jedhu kana fudhatanii kunooti Kiristoos cuuphaa bishaanitiin nama fayyisa. Ijoollees hin fayyisa. Namoota biroos hin fayyisa jedhanii warra du'an illee cuuphanii cuuphaadhaan fayyisuu warri barbaadan seenaa baay'ee dubbifnee yookaan irra qaqqabnee jirra. Dubbisuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaaf cuuphaa bishaanii akka hin taane jala sirreessinitti. Abboomii fi inni kan biraa abboomii fi barsiisa cuuphaa bishaanii ergaa Phaawulos warra Qoloosiyaasitti erge keessatti. Warra Qoloosiyaasiif ergaa erge keessatti mee Qoloosiyaas boqonnaa 2:12 irratti hoomaadha. Cuuphaa isa kamidha? Mata duree yeroon fudhadhu abboomii fi barsiisa cuuphaa bishaanii san jedhu akkasitti ta'uu danda'a. Keessan naa galle garuu luqisiiwwan adda addaa akka itti marta waanan barbaadu. Akka mallattoo gaafitiin keessanii kutaa sana cuuphaa barreessina akaakuu cuuphaa sanaa keessaa isa kam akka ta'e akka beektan. Qoloosiyaas boqonnaa 2:12 irratti maal jedha? Cuuphaadhaan Kiristoos wajjin awwaalamtanii hojii aangoo waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin jedha. Awwaalamtanii kan jedhu cuuphaa bishaaniti moo cuuphaa hafuurati? Cuuphaadhaan jedha. Kiristoos wajjinii jedha. Cuuphaadhaan maal wajjin? Kiristoos wajjin. Cuuphaadhaan Kiristoos wajjin awwaalamtanii hojii aangoo waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isa wajjin du'aa kaafamtaniitu. Kanaaf Qoloosiyaas boqonnaa 2:12 haa ilaalamu. Haa qoratamu, haa sakatta'amu ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyoo. Inni taanu abboomii fi barsiisa cuuphaa bishaanii ergaa Phaawulos warra Tiitoositti
tiitoodhaaf barreesse keessatti yookaan ergaa tiitoodhaaf nama dhuunfaadhaaf barreeffame keessaa isa tokkodha. Mee isaa laa kitaabilee adda addaa irratti caqafamanii jiru. Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti maal jedhaa? Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef otoo hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Kunis itti yaadamuu qaba. Qalama diimaadhaan jala sararamuu yookaan mallattoo gaafirra kaa'u qaba. Waaqayyo jechaa jira. Hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef otoo hin ta'in cuuphaan hojii qajeelummaa keessaa isa tokkodha. Qajeelota waan taaneef Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti Yohaannis yeroo isa cuubu hojii qajeelaa anis atis hojjechuu qabna nan dhorkin jedheera Yesuus Kiristoos. Anis hojii qajeelaa nan hojjedha naaf ta'a atis na cuubuun anis cuubamu wanta ta'uu qabudha jechaadha. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef otoo hin ta'in kan nu fayyise sirriitti hubadhaa. Gambiraatiin cuuphaa bishaanii nuti cuuphamne otoo hin ta'in jechuudha. Irbaata qulqulluu nuti fudhataa jirru otoo hin ta'in jechuudha. Faaruu faarfataa jiru sooma wanta biraatti dabaluu dandeessa. Akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuuti. Haaressuu hafuura qulqulluutiinis maal godhe nu fayyisa. Kanaaf cuuphaa jedhanii warri fudhatan jiru cuuphaan na fayyisuu hin danda'u. Cuuphaan maali? Cuuphaan bishaanii. Araara Waaqayyootiin dhiqannaa lammaffaa dhalachuu. Tokkoffaa abbaa haadharraa amala addaam sana cubbuu qabannee dhalanne abbaa haadha keenyarraa. Addaam lammaffaan immoo dhufee nuu du'e isaan amanachuudhaan lammaffaa dhalanne karaa hafuura qulqulluu gochaa hafuura qulqulluu hojii hafuura qulqulluutiin fayyine malee hojii keenyaan gochaa keenyaan qajeelummaa keenyaniin qajeelummaa Yesuustu qajeelummaa keenyatti nuuf lakkaa'ame hojii Yesuus hojii keenyatti nuuf lakkaa'ame malee hojii nuti hojjennu ni miti waan ta'eef isa kana beekuudhaan sagalee Waaqayyoo ilaaluu qaba. Inni taanu abboommi fi barsiisa cuuphaa bishaanii ergaa gara warra Ibrootatti ergame keessatti Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti yoo ilaalle barsiisa waa'ee cuuphaa jedha. Waa'ee harka mataa namaa irra kaa'uu, waa'ee ka'uu warra du'anii, waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu. Inni kun jalqaba amantoota taatan jalqaba lammaffaa dhalattan barsiisa barsiifamudha. Doktiriinii laatamuudha. Waa'ee cuuphaa, waa'ee harka mataa namaa irra kaa'anii kadhachuu, akkasumas immoo waa'ee warra du'anii du'aa ka'uu isaanii, waa'ee firdii bara baraa Yesuus Kiristoos yeroo dhufe akkamitti murteessa, eenyutti murteessa isa jedhu keessa deebi'uu hin qabnu jedhee cuuphaa isa jedhu kana caqasee cuuphaa bishaanii irratti yeroo xiyyeeffatu arginaa ijoollee Waaqayyo. Abboommi fi barsiisa cuuphaa bishaanii ergaa Phexros erge isa tokkoffaa yookaan isa duraa keessatti. Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 sirriitti ol deebi'aatii dubbifadhaa lakkoofsa 18 irraa kaasatii dubbisaa. Yeroo keenyarraan kan ka'e akka walii galaatti ilaalate asirrattis wanti caqafamu jira wanta. Phexros isa duraa boqonnaa 3:21 irratti maal jira? Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin hammatteen ooltaniiti. Namoonni tokko tokko cuuphaan bishaanii amma nu oolcha yookaan nu fayyisa, nu baraara, nu of kalcha. Fakkeenya jechaa jira. Bara Nohii wajjin wal qabsiisaa jira. Nohi markaba yookaan doonii toshaa jira. Amantiidhaan fudhateera. Hawaasa sana keessaa nama qajeelaa ta'ee naamusaa waan hundumaa abboomamuudhaan bayeessa ta'ee nama fudhataadha. Garuu warri lallaba isaa sanaa lallaba qajeelummaan ni lallabaa ture misraachoo sana warri fudhatan tole jedhan markabichatti seenan. Warri itti qoosaa didan warra amanuu didan immoo seenuu didan bishaanichaan nyaataman. Warri baataman warri oolan warri tole jedhanii abboomaman Nohiif sagalee Waaqayyoo kenne san misraachoo sana warri fudhatan markabuma sanaa keessa ta'anii bishaanum sanaan baataman. Sirriitti hubadhaa. Warri didanis immoo bishaanum sanaan nyaataman. Kanaaf fakkeenya jechaa kan jiru isa kanaadha malee cuuphaa bishaaniitii miti. Cuuphaan bishaanii waan oolleef nu oolchuu hin danda'u. Waan fayyine, waan jireenya bara baraa arganne, waan mucaa Waaqayyoo taane, waan hafuuraan cuuphamne, waan maqaan keenya galmee jireenya bara baraa irratti bara amma bara baraatti haqamuu akka hin dandeenyetti waan barreeffameef yaada Waaqayyoo beekumsa Waaqayyoo keessatti jechuudha. Ooltaniiti. Lolaa bishaan lolaa'uun bara Nohi sun ooltaniiti fakkeenya jechaa jira.
fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Waan oolleef isa cuuphamu sana waan firdii Waaqayyoo jalaa baaneef jalaa ba'uu karaa ittiin argisiifnudha cuuphaan bishaanii jechuudha. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti himataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatanii miti jechaadha. Kanaaf shaaworii galuu yookaan xurii qaamaa dhagnaa dhiqachuu miti. Namoonni tokko tokko akkas nuun jedhu. Namoota laga geessitanii achitti dhiqaa jirtu, shaaworii galchaa jirtu, timaatima miicaa jirtu, dinnicha miicaa jirtu nuun jedhu. Ofii immoo fayyisuudhaaf fakkeenya adda addaa yeroo fudhatan cuuphan nama fayyisaa nama du'eeyyuu yoo cuumne daa'imman du'an yoo cuumne mootummaa Waaqayyoon galchina cubbuu irraa dhimna warri jedhan fakkeenya damma tokko yoo fudhattan damma meeshaadhaan qabamee jiru yookaan wanta ta'een damma harree dugdishii madaa qabu irratti yoo fe'ame damma sana nyaattumoon dhiiftu jedhanii iddoon nu gaafatan jira. Ay damman bitanne waan ta'eef dammicha nyaannaa madaa sanaa miti. Kanaaf dammicha kan barbaadamu. Kanaaf bishaanichi cuuphanis akkasuma warri jedhanillee jiru fakkeenyi kun isaaniif haafu anaaf bu'aan qabu waan ta'eef nan gargaaru waan ta'eef. Kana ammaadha kan inni jedhu egaa asirratti kan inni dubbatu xurii dhagnaa karaa ittiin dhiqatanii miti jechaa jira Phexros. Sirriitti ilaala armaan olitti deebi'aati sagalee Waaqayyoo cuuphaa bishaaniitiif jedhanii warri caqasan jiru macaafa isaanii irratti sakattaa ilaalamee macaafota adda addaa cuuphaa irratti kan qophaa'an. Inni xumuraa ergaa Yohaannis ergee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 8 irratti akkas jedha. Inni bishaaniin cuuphamee dhiiga isaa dhangalaasuuf dhufe isa kana. Yesuus Kiristoos tajaajila jalqabaa yeroo jalqabu bishaaniin cuuphame itti aansee immoo maal godhe tajaajila isa xumuraa du'a isaatiin yookaan dhiiga isaa dhangalaasuuf dhufe isa kana. Dhiiga isaa dhangalaasu. Innis Yesuus Kiristoos jedha. Inni bishaan duwwaadhaan miti. Cuuphamuu bishaanii qofaanii miti. Bishaanii fi dhiigaan dhufe malee. Kanaaf namummaadhaan dhufe Yesuus dhiiga qaba. Bishaaniinis immoo cuuphameera Yesuus Kiristoos cuuphaa kana malee. Hafuurri qulqulluun kana dhugaa hin ba'a. Hafuurichi dhugaadha. Argitanii sadanummaa akkaataa itti ibsuu barbaadu hafuura fi Yesuus jechuudha dhugaadha. Dhuga baatota sadiitu jira. Isaan kunis hafuuricha, bishaanicha, dhiigicha sadanuus sagalee tokkoon dhugaa ba'uu Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isuma sana maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kan waliin ilaallu kan kanaan booda yeroo Waaqayyo nuuf kennetti jechuudha. Cuuphaawwan kan fakkaatan ni fayyisu kan jedhamu cuuphaa bishaanii ilaalchisee ilaalcha dogoggoraa jiran cuuphaa maatii cuuphaa daa'immanii kan jedhaman yeroo itti aanutti ilaalla. Waaqayyoon nu gargaara. Sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa walakkaa fudhadheera. Waaqayyoon waan na gargaareef waan isinis nu gargaareef galanni isaaf haa ta'u. Ayyaana kana cuuphaa isa boruuti wal qabsiiftanii akka dubbifattan akka dhaggeeffattan xiqsii kana luqisii kanallee fudhattanii namoota adda addaatti akka ergitan daraa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyoon ayyaana isaa waan nu baay'iseef hin galateeffannaa. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu si waaqeffanna si galateeffannaa. Yeroo jaallatamaa yeroo kabajamaa nuu kennite sagalee kee guyyaa irraa haala kanaan maalummaa cuuphaa bishaanii kaayyoo cuuphaa bishaanii kana akka hubannuu fi akka xiyyeeffannu waaqummaan kee nu gargaaree ayyaanni kee nu gargaaree maqaa isaatiin nu jaallatte fayyisaa keenya gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. Egaa kunoo yaa Waaqayyoo sababa cuuphaa kanaatiif amma yeroo kanaa jalqabee biyya keenya laggeen adda addaa magaalaa baadiyyaa adda addaa keessatti wanta ta'aa jiru wanta waliin qabannellee taabotaa wajjin kan waliin qabannellee yaa gooftaa ta'aa kan jiru hin beekta. Kana keessaa dhaloota kanaaf sagalee kee misraachoo fayyinaa hafuura kee qulqulluu barbaachisaa nutis akkasuma turre nu qaqqabde sagalee keetiin hafuura keetiin isaaniif akka qaqqabdu akka isaan fayyiftu yaa Waaqayyo sagalee kee irratti hubadda addaa sagalee kee irratti yaa Waaqayyo wanta hin barbaachifne balfa adda addaa kaa kan jiran tuulaa kan jiran humna hafuura qulqulluutiin akka fayyan warreen fayyanii immoo achi jiran yaa Waaqayyo hojii wangeela kee dhoksaatti illee hojjetaa warra jiranis akka gargaartu hubannaan hafuura qulqulluu akka nuu baay'atu halkan nagaa akka nuu ta'u guyyaan boruus maqaa Yesuusin akka eebbifamu wanti hundumtuu to'annaa kee jala akka galu ni fayyuu qabu akka fayyu
ni gaafidhaan guutamee gara wangeelaa dhufee gaafii kanaaf deebii akkamittan argadha akka jedhu maqaa gooftaa Yesuusin fedha kee gaarii haa ta'u. Nutis guyyaa boruu sa'aatii duraa sa'aa booda yaa Waaqayyoo maalummaa cuuphaa bishaanii kan ammoo gurmuu wajjin barannuu fi gurmuu wajjin leenjii adda addaa barnoota adda addaa kenninu kana keessatti warra haaromsaa wajjin humna hafuura qulqulluutiin ati nu gargaari. Nati jette bara keenya jireenya keenya haa dhaalu afa yeroo keenya irrattis kabajami obboloota jalqabaa kaasanii amma ammaatti si tajaajilaa nu tajaajilaa jiran kanaan boodas warra tajaajilan ayyaanni kee isaan haa gargaaru maqaa gooftaa Yesuus jedhee nuuf dhaga'i. Ameen. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Eebbifamaa egaa dhiifama naaf godhaa egaa si'a sadaffaa kootinni kuni cuuphaadhaan wanta wal qabatudha jechuudha. Torbee darbees yaalen ture sana keessa galuun baay'ee naaf hin mijanne. Ayyaanni Waaqayyoo nu gargaareera akkasittan aman akkasittan fudhadhaa tarii toorarraa yoon kaadhe ta'e dhiifamaa naaf gootu. Kana jechuun yeroo kanatti sagantaa kana keessatti kun galuun qabullee yoo jettan of kalchaasiniin jechuun barbaada. Sagalicha luqisisaa qo'adhaa halkan kanas qo'adhaa guyyaa boruus qo'adhaa dhalootaaf daddabarsaa kennaa sagalee Waaqayyooti humna hojjetuuf keessaa qaba. Nagaa ta'a ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u eebbifama.